Ofii uummanni Oromoo kun maaluma barbaadaa gaafiin jedhu keessaa mooraalee warra sadaffaa keessaa mooraa Oromooti ala ta'an keessaa mooraa warra Itoophiyaa keessaa irra deddeebi'ee dhagahamaas jira. Yeroo dhiyoodhaas immoo keessaa waggoota lamaan asaanan kan ammoo amma immoo maaltu isaan hafee kan jedhutu dhagahama heddumminaan jechuun egaa abbaa darabee ta'anii darabeedhaan isaantu biyya bulchaa jira jechuu isaaniiti. Kunillee namayyuu ajaa'ibu addunyaanis kanuma jedhaa waan jiruuf jechaadha. Uummata Oromootiif omtuu wanti irraa coobu dhabame malee. Akka filmaanni kun as adeemaa jiruun immoo amma immoo gaafiin hedduminaan dhagahamu imaammanni jaarmolii poolitikaa Oromoo kun maalidhaa kan jedhudha. Hundi isaatu karaa itti isaaniin dhimmisiisu hin mul'atu waan isaan dhimmisiisu hin qabu garuu gaafatu. Gaafileen akka imaammata jaarmolii poolitikaa Oromoo kun utuullee uummata Oromoo irraa dhagahame waanuma eegamuudha nama ajaa'ibu. Kanas ta'e sana hayyureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa walgahii guddaa torban tokko dura galma miiliyeeniyeemitti gaggeeffame sanarratti yeroo jalqabaati akka jaarmaa isa jalqabaatti iyyuu imaammata adda bilisummaa Oromoo lafa keewwatee jiru ifa taasisanii jiru. Filmaata as adeemaa jiru kana wal qabsiisanii jechaadha. Imaammanni kun maal fakkaata laata? Bal'inaan yoo ilaalame jechaadha. Tokko tokkoon kan ilaalame maal fakkaata laata kan jedhu. Karaa biraatiin immoo filmaatuma as adeemaa jiru kanaan jaarmoliin poolitikaa jaarmoliin mormitootaa gama isaaniitiin qophii danda'ame yeroo gochaa jiran keessatti kanneen isaanii duula yookaan kaampeenii jalqabaniiru. Gama humnoota warra aangoorra jiranuti immoo maaltu adeemaa jira laata? Harka lafa jalaatiin keessaa jaarmolii mormitootaa kanarratti danqamuudhaaf jechaadha. Asirratti ragaalee dhoksaadhaan babaan tokko jiru. Ragaalee kana kakaafnee irratti mari'achuuf keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya obbo Kumsaa Buraayyuuti. Obbo Kumsaa Buraayyuu hayyuu poolitikaa, xiinxalaa poolitikaati. Sagantaa kanaafis hordoftoota Oromiyaanis neetwoorkiis nama haaraa miti. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Kumsaa waa hunda duraa yeroo keetii baay'ee galatoomi siin jedhaa. Waan kana irratti dursinee irratti waliin haasofneerra yaada wal jijjiirreerra. Bu'uurri maree keenyaa inni guddaan egaa imaammata obbo Daawud Ibsaa lafa tarreessanidha. Filmaata deemu ilaalchisee tokko tokkoon sumaafan dhiisaa isa jajjaboorraa kaafnee yookaan sasalphaarraa kaafnee gara jajjabootti adeemnu garuu meeme hunda dura egaa walga'iin sun iyyuu mataan isaa xiqqoo ishee bubbuleera istiiloomaa miti badaan dubbatamne waa'ee walga'ii kana akkuma walga'ii guddaa dhaabichi galma keessatti uummata walitti qabee haasofsiiseedha. Lakkoofsi namaas hedduu ture kallattii yookaan koornerii Oromiyaa hundumaa kan dhufeedha. Karaa umrii, karaa saalaa, karaa hundaa'u baay'ee daayivarsi kan ta'edha. Mee walumaa galatti gabaabsiiti otuu koontentii haasaa jaarsaatti seeniin waanuma naannoo galma sanaatiif galma sana keessatti mul'atan keessaa kanumti hojii guddaa hojjetame jedhamu waan sitti mul'atame mee gabaabsii tokko lama keessaa lafa nuu kaa'e. Galatoomii Tasfaayee carraa kana dabalteen haalaachuu keetii fi dhugaadhuma akkati jette hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa imaammata dhaaba isaanii ilaalchisee haala keessa jiran haala isaan mudataa ture haala itti deemanillee taatu hanga tokko walga'ii isaan itti fuulchanidha yeroo isaan itti dubbatan ture. Akkuma jette imaammata isaanii kan isaan dubbatan tokko tokko irratti bal'ifnee kaasuuf jirra.
haa ta'u malee naannoo sana akkamitti ilaaltennaa jettu Tasfaa yeroo hundumaa walga'iin uummanni Oromoo gamtaadhaan Finfinnee keessatti godhu hundumtisaa ani gama kootiin akka injifannootti ilaala. Maaliif naan jechuu dandeessa? Finfinnee eddee Oromoo irraatii adda baafatanii, eddee Oromoo irraatii keessummeessanii, eddee Oromoo irraa ala goomsanii bara dheeraa ta'eera jecha. Ganda sana keessatti walga'iin ati gootu, ganda sana keessatti mariin ati mari'attu, hiikoo polotikaa guddaa qaba. Tokkoffaa biyya keenya, qe'ee warri keenya irraa buqqa'an agartee lafa bu'uura keenya ta'uusaa waan agarsiisuuf ganda keenya kanatti deebinee yaa'ii saba keenyaa innaa goonu. Yaa'iin bifa kamiiyyuu akka injifannootti ilaalama jedheen abdadha karaa gama kooti. Na yaadadha Tasfaayee kana duras wajjin haasa'een ture. Bara 1991-92 keessa walga'ii guddaatu dirree masqalaa sanatti ta'e. Walga'iin sun walga'ii miiraadhaan guutame ture. Yeroo jalqabaatii fi uummanni Oromoo handhuura isaa Finfinnee irratti ol arge. Yeroo guyyaan suni anaaf akka waan guyyaa ija banannaatti ilaala jechuudha. Anuu sana keessaa qooda fudhadheera. Yaadatte yoo ta'e namni hundumtuu karaa hundumaa organaayizii godhee qindeessee warra fidu ture. Ani carraan koo kan nagahee karaa Magganaanyaa sana ture. Uummanni Oromoo hiriira akkasitti qabatee naamusaani utuu waa tokkoon balleessii utuu waa tokkoon godhiin dhaqee naanni Finfinnee laga sanatti dirree masqalaatti wal ga'u. Namoonni baay'een warri qabsoo kana keessa turan gariin isaanii hin bo'u. Dirra guddaa maanguddootaa hin bo'u. Warri immoo hiddi isaanii, akaakileen isaanii, abaabileen isaanii irraa buqqifamee ammas miira keessa galanii namoota baay'een ijaan arge jechuudha. Seenaa tokkoon arge. Seenaa tokkotu na keessatti qabatee hafe jechuudha. Barreen gaddaas ennaan biyyatti galu kanatti na gaafatame eerpoortii irratti achi kanuma na gaafate. Seenaa kan biraan arge barreen gaddaas ennaan deemee dhaqu. Achuma bakkuma seenaan ganamaa hojjetame sanatti ammas deebi'ee addi bilisummaa Oromoo miliyoonota hedduudhaan namoota lakkaa'amu ennaa namni isa simatee biyyatti duukaarra iyyee galchu seenaa kan biraa agartee namni biyya isaa irratti, namni qe'ee isaa irratti, namni aadaa isaa irratti ammam akka jaallatamu kan si mirkaneessu biyyummaa kan kummaatitti dhaga'ame jechuudha. Inni illee yeroo miira addaa ture jechuudha. Kana lamaan irraa akka carraa ta'ee qooda fudhadheera. Kaniin ani qooda irraa fudhatiin tokko kunuunsa kanaa kaan immoo kan hora Finfinneetti dhiyeenya kana ta'e sana rakkina tokko haa qabaatu iyyuu malee uummanni Oromoo mallattoosa simboliisa kan isa ibsu baadhatee akka inni na seenne alaabaa isaa dhorkamu iyyuu malee innilleen seenaa keenya keessatti seenaa tokko waan ta'eef inni hora Finfinnee sunillee akkasitti ilaalama. Garuu kan manatti ta'uuf Town Hall kan jedhan kan manatti ta'uuf immoo kun kan jalqabaati kan addi bilisummaa Oromoo dheengaddaa galma barkumeetti qopheesse sun jechuudha. Haalli isaa dhugaadhumatti tokko irraa jalqabeen hordofee haala baay'isee nama gammachiisuudha. Addatti immoo namoonni waan kana keessatti seenaa guddaa qaban. Ijaarsa adda bilisummaa Oromoo keessatti bu'uurfamuu adda bilisummaa Oromoo keessatti seenaa guddaa qaban. Rakkina dhaaba kana dhaaba ammas ga'e kana dhoksaadhaan makiinaa keessatti mana shayiitti walitti asaasanii warri hojjetanii hangi tokko achitti argamuun isaanii akkam carra qabeeyyiidha jedheetanii yaadachuudha. Warroota akka Jaalxaaxaa Abdii, kan akka Dookter Taaddasaa Eebbaa, kan akka Dookter Boggaa Firrisaa, kan akka obbo Gabbisaa Gabra Goobis kan akka obbo Gabbisaa. Isaan kun dhugaadhumatti carraa qabu kana ija isaaniitiin arguudhaaf kan jedhutu natti dhaga'ame. Isuma kana duukaa immoo onneen koo kan itti gadde qaba Tasfaayee.
orri seenaa kana keessatti bakki kun isaanii malu. Orri waltajjii sanarra taa'anii galateeffamuu qaban. Orri baroota dukkanaa keessa qabsoo Oromoo geggeessaa turan. Arra mooraa kana keessaati ala ta'anii seenaa kana keessaa dhibamuu isaanii baay'ee natti dhaga'ame. Egaa waan sitti dhaga'amu simatti dhaga'a malee kan gootu hin qabdu. Orroonni akkasii utuu achi jiranii ta'e guutuu isaan godha. Isaaniinis guutuu godhaa qabsoo Oromoollee guutuu godhachaa. Maaliif kana siin jedha? Qabsoon Oromoo oliin tola. Oliini kan inni qabsoo sabaati. Tokkummaa sabaa irratti hundaa'e waan ta'eef warroonni bara dukkanaa qabsoo kana keessatti gidiraa argani. Utuu jiraatan ture gaarii ture. Isaanii keessaa dhibuun isaanii natti dhaga'ama. Haa ta'u malee guutummaadhumatti ennaa ilaaltu haala amaa sana dandamatee adda bilisummaa Oromoo cunqursaa agartee miidhaa shira adda addaa jala darbee handhuura Oromiyaa irratti galma barkumee jedhan sana keessatti ol argee haasa'uudhaaf carraa argachuunsaa baay'ee akka gammachuu guddaa injifannoodha jedhee si yaada. Kana irratti immoo dabalee qeerroon kaleessan turiin kan humtiitu adda bilisummaa Oromoo qaamaan hin argin dhalatanii guddatanii qaama qabsoo sanaa ta'anii ayyuduree adda bilisummaa Oromoo irraa ergaa fudhachuudhaaf alaabaan bilisummaa Oromoo immoo Finfinnee keessatti akkas galma sana keessatti ta'uunsaa isaanillee carroomaniiru jedhee yaada. Kanaafuu walumaa galatti yoo ilaalle haalli naannoo sana jiru baay'isee gammachiisaadha jedhee fudhadheen karaa gama kooti. Gaariidha. Xinnoodhuma gaggaasitti daddabaluudhaaf isa hiriiricha guddaa hiriira si walga'iidha si dirree masqalaa sana 1991-92 illee gara koree qindeessituu miti hojii mootummaarran ture televezyiinii Itoophiyaan ture. Akka kabarii goonu nu bobbaasanii turanii akka eventii sun baay'ee guddaa akka ta'e inuma beeku takka argeen beeku eventii tokko kabarii gochuudha kiruun lama bobba'een beeku kiruun lamatu bobba'ee isa tokko wajjin turanii hiriirri sun warra Oromoon taane akka naasise immoo hojii finneemmuu gara waajjiraatti dachaanu waajjira televezyiiniitti dachaanu waan aangawoonni televezyiinii naan jedhan ammaarraatti inni irraanfadhu sarraachuulleen nuun jedhanni tokko qinee ta'uu isaasa qineedhaan sana ga'a nuu gootanii dhuftanii ka'ichuuti irra keessa garuu hojiidhaaf sin ergine hojjetanii dhuftanii ka'ichuuti garuu nuu goota maaliif ol ba'anii gubbee gamootti ol ba'anii waan ta'aa jiru hunda isaa ilaalaa turan gubbeen gamoo sanaa immoo Finfinnee kallattii hundaan sitti agarsiisa isa barreen gaddaa yeroo ganni dhaabaa biyyatti deebi'us innis ajaa'iba isa lammaffaa ta'ee hedduu warri carraa argatee achitti hirmaate dhugaa baay'ee waan guddaadhaan illee carraa arganne. Inni ayyaana irreechaa Finfinneetti yeroo jalqabaatii godhames akkuma kana guddina ivantoota kanaa hagam isaan naasisee isa jedhurraa argita hagamitti na'anii Oromoo immoo hagam gammachiise isa jedhurraa argita. Walgahii guddaa achitti gaggeeffame kana akkuma teette kumsa imimmaantu naqabe keessaa nama akka obbo Gaaddisaa Gabra Giyoorgis maqaa isaanii dhaga'u obbo Gabbisaa Lammeessaa obbo Gabbisaa mukaasan obbo Daawud iyyuu anaa wajjin waliin hidhamne anniisee hin bahe jedhanii obbo Gabbisaan anaa wajjin isin hidhamani. Obbo Gabbisaan warra urjii booressa keessaa tokkodha. Isa urjii keessatti immoo dhaabaa Human Rights League dhaabni tokko jira. Seensa urjii keessaa baate irra caalaan isa warruma urjii keessa jirutiyyuu dhaaba sanas buuresse yakki keenyas dachaa ta'e sababa sanaatiin obbo Gabbisaan anaa wajjin gara waggaa 4 kan biraa kan obbo Daawudii wajjinis obbo Gabbisaa wajjin hidhaman immoo obbo Xilaahun Hirphasaa tokko hin darbanii amma biyyoonni salphatu. Ana wajjin isaanis miseensa boordii urjiiti obbo Gabbisaan miseensa boordii urjiiti warri kan urjii akkuma jirutti miseensonni boordii kan immoo karaa Human Rights League sana nu wajjin walitti hidhatan gara nama 30 maquma kana dhaaba kana lamaaniitiin obbo Gaaddisaa Gabra Giyoorgis garuu waan irraanfanne nama kanan beekan ture
urjiin publish ta'uu jalqabdee gara baatii arfaffaa shanaffaa ja'affaa kana keessa yeroo jalqabaati mana murteetti dhiyaanne sana jecha himannaan egaa sana dura dhiyaataa irratti qoratanii maal jechaa yeroo itti fudhataniiyyuu himannaa 3-4-5 iyyuu ta'eera garuu isa jalqabaati mana murteetti mu dhiyaannu muuxannoo isaas hin qabnu yeroo hundi immoo akkuma seera isaaniitti immoo yeroo gaazexaa tokko himatanu inni muummichi gulaalaan akka himatamaa tokkoffaatti geggeessitoonni hojii immoo akka co-defendant abaarii jedhamanii himatamu siraaskaayichis na wajjin himatamee jaajjee jira birri 20,000 nu gaafatani wabiidha baay'ee horii guddaadha kun yeroo sana bokumsa doolarii yeroo sana gara birri Itoophiyaatti birri 5 fi birri 6ti sana duwwaa yimi tokkoffaan qabnu horii nuti reefiyyuu hojii jalqabnaa inni distribuut ta'eyyuu inni kutaa inni biyya alaa kun nuuf hin deebine isa caalaa iyyuu mootuma qabaanne iyyuu inni immoo silaa cheekii mallattee sunu ana wajjin chilootii jaajjee jira hin danda'amu maaltu ta'ee akka irra buusaa isa jalqabaa waan ta'eef oduuruma paaraagiraafii tokko mul'ama gara dhuma gaazexaa irratti gara gadi koornarii keessa keenye urjii yeroo jalqabaatti mana murteetti dhiyaatti jenne isa arganii namoonni hedduu dhufaniiru akka chilootii sana isaan keessaa tokko obbo Gaaddisaa Gabre Giyoorgis yeroo horii 20,000 sana gaafatamnu wanti godhamu dhabame isaan kaanii annaqeen 10,000 fidanii namni biraa tokko dhaqee 10,000 fidee obbo Gaaddisaa achirratti hambare isaan nu beeku ta'a sana duras gaazexaa waan beekanu an yeroo jalqabaatti achi isaan argee horii isaanii sana dhugaa dubbachuuf gara waggaa tokko moo waggaa lamaanuu eeganii fudhatanii karaa biraa yeroo ni hidhaadhaa bahu namoota lamatiyyuu waan hin irraanfanne naa godhan jireenya keessa waan san irraanfanne namoota lama waan isaan naa godhan immoo tokko obbo Gaaddisaadha waan irraanfatamne tokko yeroo kun ta'u kan biraas immoo muuxannoo kana fakkaatu Oromootumti of wareegan akka jiran jechaadha. Gaaf tokko immoo nutti murtaa'e birriin 8,000 still inni sunis immoo guddaa amma immoo adabbiidha. Kana immoo maal godhanii dhiibanii yeroo waajjirri cufamuudha dhiyaatu gara sa'aatii 10 Itoophiyaatti laata sa'aatii 4tti ofiis awariin yemmuu dhumu daqiiqaa 30 akkasii mu'amtu nurratti achuma nu oolchanii achi jirra achuma nu oolchanii ammas warra chilootii dhaggeeffachuu dhufe keessaa dubartiin tokko teesseetti ammas raaskaajini na wajjin himatamee jaajjee jira ammallee horii homaan jennu walitti qabanneerra garuu ammas karaatti horii baafnu hin qabnu namni dubartiin tokko achi keessaa kaatee ijoolleen kun amma karchallee bu'uu keenya horichi galuu baannaan ijoolleen kun karchalleen buutu jettee nan yaadadha makiinaa hin qabnu dubartiin sun taaksii kontiraata fudhattee mana ishee deemtee birri 8 sana fiddee kaffaltee akka manatti galmu taasiftee maqaa dubartii kanaa dha'uun barbaadu ammas inuma jirti biyya keessaa walitti dhufeenya seen jara kana wajjin qabdu waan beekneef rakkootu muu danda'a. Gam tokkoon kan kana godhanu tu jiran obbo Kumsaa waan muraan darbamne yeroo nuti mana hidhaa jirru immoo namoonni akka obbo Gabbisaa sun obbo Bayyanaa Abdii namoonni gurguddoon nu caalaayyuu obbo Xilahuun Hirphasaa kan illee Finfinneedha maatii hin qabne yeroo akkasii Oromtichi amma kana of wareegu akkuma jiru gama kaaniin immoo doolaara 10,000 hidhamtoota kana gargaarsa jedhamee Jarmanii walitti qabamee ergame kan fudhatanii immoo bakka inni bu'e wallaalletu immoo jira. Kana akkitti dhageenye ani Salamoon namarratti aanaa gulaalaa ture egaa walumaan hidhamnee waliin hiikamnee dhufnee immoo Finfinnee geenyu namtichi horii kana walitti qaban akka irra buusa naanna'aa dhufanii as jiru. Akkuma dhufuu keenya dhagaan dhufanii baga waaqayyo kanaan isin ga'ee egaa nuti isin teenye gama keenyaan isin gargaaruuf jecha yeroon Jarmaniin jiru akkasitti horii amma kana doolaara 10,000 horii guddaa ture kunis karaa abaluutiin ergee waa tokko nagarree namni sun isarraa hin jiruuf isaati uddu'eera waan tokko waan jedhu miti kan akkasis jira jechuudhaaf egaa obbo Gaaddisaa Gabre Sumaaniyyuu waaqayyo baga kanaan isin ga'ee jechuun barbaada warra akkas qabsoo kanatti dhama'e lubbuu dheerachuu isaanii wanti na gammachiisu obbo Kumsaa firiidhuma dadhabbii isaanii kana lubbuun jiraatanii
ishee amma harcaa dhufte kanas taatu yoommoo tuufan immoo jiraatanii yoommoo itti galasa akeekni sun kaayyoon ganamaa sun galma ga'ee arguu isaaniiti yeroo booxilaawwan hirphasaa dadhaban sana wanti nagaddiise tokko kana amma kanatti dhamaanii kanallee tun argini darbuu isaanii waan akkasiiti kun dhugaatti fakkaata isa imaammataatti dabarragaa yeroo keenyas qusachuudhaaf sumaaf hadhiisa obbo Kumsamee sasalphaarraas jalqabii barbaadde isa jajjabaarraas jalqabii yeroo keenya wajjin akka nu adeemutti uhuma keetti nu dhiyeesse akkamitti ilaalte imaammata jaarsii dhiyeesse kana. Egaati Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa wantoota jajjaboo ta'an irratti kan inni dudubbate inni guddaanii fi kan silaa dubbatamuu qaban jedhanii waa hanga tokko kan hin tarreeffadhe qaba haasaa dhaggeeffadheera. Ani kan inni baradheessi gama imaammataa kana maali dhaabni kun kan inni hojjechuuf yaalu kan inni dur hin beeknerra wanti haaraa maaltu jira fa'aa jedhee gurra kootti qabeen dhaggeeffachaa ture. Irra guddaan kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo keessaa jijjiirama agarsiise guddoon hin jirtu. Jechuun isaa laangweejiin tiraansfoormir ta'edha jechuun hin danda'amnaan waliigala isaa ilaalu. Fakkeenyaaf baroota dheeraa keessaa bara nuyi gullallee turre federaalizimiin kaachwoordiin turre isa guddaa sanan turre jechuudha. Iree murteeffannaa inni jedhullee irra guddaa isaa jira imaammata dhaabaa keessa hin jiru jechuu koomini garuu jechoota gadi ba'anii gurguddaadhaan dubbataman guguddoo hin turre. Isaan kun dabalata agarsiisaniiru yoo hin jedhe dhugaarraa kan fagaatu miti. Haa ta'u malee waan inni guddaan dubbatamee iddoo lama iddoo sadiitti kunneen yoo ilaalle inni jalqabaa kan inni dubbate tokkummaa Oromooti. Addi Bilisummaa Oromoo tokkummaa Oromoo irratti ilaalcha maalii qaba kan jedhu. Tokkummaan Oromoo kan irratti haasa'amne ta'uu isaati kan Addi Bilisummaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo kan inni dubbate. Tokkummaan Oromoo immoo sabboonummaa Oromootti hidhataa jedhee Hayyudureeni. Tokkummaan Oromoo sabboonummaa Oromoo malee sabboonummaan Oromoos immoo tokkummaa Oromoo malee jiraachuu hin danda'anii walirratti hirkatoodha jedhee. Kun maal agarsiisa tokkummaa Oromoo ennaa jennu maal jechuudha? Lafti Oromoon irra jiraatu hundumtuu walitti dhaabbatee tokko sabni Oromoo bakka fedhetti haa dhalatu, gosa fedhe keessaa dhalatu, amantii barbaade haa hordofu, sabummaa isaatiin tokko sabboonummaan Oromoodha, sabummaa sanarratti hirkata kan jedhudha. Inni kun yoo sa'aatiin qabnu malee hiikoo guddaa baay'ee dheeraa qaba tasfaa'e. Tokkummaa Oromoo jechuun tokkummaa Oromiyaatti illee hiikamuu danda'a jechuudha. Lafti Oromoon irra qubatee Matakkaliin dabalatee Walloo dabalatee ilaa kun amma Sumaalee Gajjallaa sanatti asiin amma Boorana Gadii sanatti addanaan amma Sudaanitti gadiin amma Gambeellaatti tokkummaa sabni achirra qubate sabni dhawaataan achirra qubate kuni tokkummaa Oromoo keessatti, sabboonummaa Oromoo keessatti, dhimma Oromoo keessatti, siyaasaa Oromoo keessatti ilaalamuu isaati kan haasaan Hayyuduree irra guddaadhaan calaqqise jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Kan sabboonummaa keenyatti dhufe tokkummaa keenyatti dhufee jedha. Agartee tokkummaa kana fiduudhaaf qabsoo guddaatu ta'e lubbuu meeqatu dhabamee kan jedhu indikeet godhe jecha. Isuma gama dubbattu kana agartee maanguddootuma ammatti dubbattu kana waan isa itti dadhabaniif tokkummaa sabaa kana fiduudhaaf tokko nuyi tokkoo kana agartee waan diinni keenya jibbu inni guddaanis sarpiraayiziin angoon jechuudha. Hayyudureeni tokkummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo imaammata Oromootti himuu barbaadu keessaa agartee fuula tokko fara kaawwachuunsaa
baay'isee nan dinqina jechuudha. Maaliif diinota keenyatti galgalaa ganama tokkummaa Oromoo kana caccabsaa oola, balleessaa oola, irratti duulaa oola. Ati abaluuf maali? Jimma Arsiidhaaf maali? Arsii Wallaggaaf maali? Jedhanii duulaa waan oolaniif. Amma immoo isa birayyuu darbee imaammata siyaasaa kan Oromiyaa iddoo meeqatti gargar baasu. Uummata Oromoo dinagdeef jecha bishaaniif jecha lagaaf jecha iddoo meeqatti gargar baasu imaammatanii waan jiraniif tokkummaan Oromoo suni Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo yaaddessuunsaa yookaan immoo barbaachisaa ta'uusaa akka inni jalaa riqii gochuunsaa baay'isee nan dinqina jechuudha. Kana tokko kan inni akka fundamental poolisii imaammata isa bu'uuraatti kan inni lafa kaa'e jechuudha. Achi keessa waan inni ajaa'ibee waan inni Hayyuu Dureen jedhe tokkummaan Oromoo utuu hin jiraatiin tokkummaan Itoophiyaa jiraachuu hin danda'u jedhe. Agartee tokkummaan Itoophiyaa tokkummaa Oromoo irratti hirkatti jedhe. Yoo Oromoo gargar ba'e yoo Oromoo ciccite Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu kan jedhu dubbate jechuudha. Kun akka tokkotti akka barnootaatti fudhadhe jechuudha gama kanaaniin. Gama kaaniin jajjabaa jedhee kan inni ilaalu federaalizimiidha kan Hayyuu Dureen kaase. Federaalizimiin 1991 eegalamuusaa haa ta'u malee federaalizimiin sun agartee ofittummaa TPLF'n saamamee federaalizimiin silaati abju'atame sun kan itti dadhabame sun kan illee dhaabni isaanii itti qaama ce'umsaa ture suni kan isaan itti gumaachina jedhan suni utuu hojiirra hin ooliin hafuunsaa nama gaddisiisa jedhanii kaasan Hayyuu Dureen. Kanaaf biyyi kun federaalizimiin biyya kanaaf akka waan bashannanaa miti jireenya dirqiidha. Biyyi kun jiraachuudhaaf federaalizimiin jiraachuun dirqama jedhaniitu kan isaan kaasan. Dhugaadhumatti biyyi kun walitti jiraachuu yoo barbaachise walitti akka isheen jiraattu waliin akka isheen hojjettu yoo barbaachise federaalizimiin barbaachisaadha kan jedhudha. Kan Hayyuu Dureen jala godhamu. Waan tokko iyyuu kana qabxiin jabaan kana wal qabatee kaasan tokko sirna federaalizimii kana of booda deebisuuf warri tattaaffii godhan jedhaniiru. Kun immoo dhugumatti ifatti mul'ataa jira. Warruma aangoorra jiru kana keessaas warra immoo jara kanaan dugda duubaan naannoo masaraa jiru kanaan warra funoota kaartaa nutu baase maal jedhu kanaan warra ifumattuu immoo Oromiyaa ciccirruu sagantaan keenya warra jedhu jara kana dhuguma of booda deebisuudhaaf warra tattaaffii godhan jara kana fakkaata ishees kaasaniiru. Kunis waan gaarii guddaa tokko. Ishees kaasaniiru jecha tokko dhimma itti ba'anii dimokiraatik federalizimii akka nu barbaannu jedhan. Federeeshiniin keenya kun dimokiraatikii ta'uu itti jira. Maal inni dimokiraasiin jedhee uummanni Oromoo gaafachuu itti jira gaa. Dimokiraasii jechuun hiikoon isheen dhumaa isheen elementarii taate ABC ishee dimokiraasii jechuun namuu hiree ofii murteeffachuu jechuudha. Hiree ofii kan attamitti murteeffate yoo jette immoo namni tokko sagalee tokko murteeffate jechuudha. Kun jecha nama tokkoo mini jechuudha kuni kan beekaan tokko dubbate mini namni tokko sagalee tokko kan jedhu fundamental agartee dimokiraasii. Kun jechuun egaa kuni kana keessatti waan baay'ee kaasuu dandeessa. Kana Hayyuu Dureen achi keessatti kaase yoo bal'istee nan ibsa jettee fakkeenyaaf waan bal'ina biyya keenyaa, bal'ina uummata keenyaa, bal'ina lafa keenyaa, bal'ina qabeenya keenyaa kun hundumtuu dimokiraatik federaalizimii kana keessatti ilaalcha keessa galuu itti jira. Dimokiraasii yoo ta'e kun hundumtuu ilaalcha keessa galuu itti jira. Ammallee arreenjimentiin amma jiru kunillee bakkoota baay'eetti agartee dimokiraasii federalizimii dimokiraasii kana jalqabuudhaaf beezii haa ta'u malee irruudha bakka baay'eetti kan amma lafaa qabu. Lakkoofsa keenyallee agartee paarlaamaan amma jiru kunillee dhugaa yoo dubbanne lakkoofsa Oromoo guutuutti ilaalcha keessa hin gashine. Inni kunillee dimokiraatik federalizimii keessatti jabeeffamee ilaalama jechuudha. Kaani federalizimii keessatti abbaa hirree ofirraa eeguun barbaachisaadha kan jedhu Hayyuu Dureen abbaan hirree maali?
abbaan irreen politikaa fakkaatee dhufuu danda'a, abbaan irree sabdaneessa bakka bu'aa sabaa fakkaatee dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf TPLF federalizimii awwame sana keessatti abbaa irree ta'ee as ba'e. Abbaa irree, abbaa humnaa, abbaa security ajaju, abbaa waraana ajaju, abbaa biyyuma sana dinagdee biyya sanaa guutuutti ajaju ta'ee as ba'e jechuudha. Federalizimiin biyya kanaadhaa, federalizimiin bifa kanaadhaa diigaa ta'uusaa, federalizimii akka hin ta'in, soba akka hin ta'in, Hayyu Dureen haasaa isaanii keessatti karaa adda addaa mul'isaniiru jechuudha. Federalizimiin ammaa booda dhufu dimokiraatik federalizimii akka ta'u. Agartee kan uummanni hiree ofiisaa mataa isaatiin murteeffatu, kan inni hoogganoota isaa ofii filatu, ammoo biyyi yookiis immoo federal isteetiin naannoon kan inni ofiisaa guutuutti bulchu akka inni ta'u jala muraniitu dubbatan jechuudha Hayyu Dureen. Kan inni ani arge filannoo kanarratti ilaalchi addi bilisummaa Oromoo qabu guutummaatti ibsan jechuudha. Filannoo jabeessanii ibsaniiru. Filannoo kana keessatti immoo balaa inni filannoon kun tokkoffaa filannoon kun akka inni dimokiraatikii ta'u waan barbaachisu hundumaa uummanni biyya sanaa mootummaan amma kana aangoo harkaa qabu dhaabonni politikaa siivikiin waldaaleen siivikii hundumti isaanii waan isaan irraa barbaachisu filannoo yeroo jalqabaadhaaf dimokiraatik ta'e fi agartee fair and free agartee kan dhiibbaa hin qabnee fi kan nama hundumaa immoo ilaalcha keessa galchu akka inni ta'uu fi namni gahee isaa akka inni gumaachuu adda bilisummaa Oromoo gama isaatiin waan isaa danda'an hundumaa gochuuf qophii ta'uusaa akka imaammataatti lafa kaa'e jechuudha. Kana keessatti kan isaan yaaddoo isaanii ibsataniiru Hayyu Dureen tokkoffaa hidhamtoonni ammallee hedduudhaan maneedhaa keessa jiraachuu kuni yaaddoo democratic federalism isaan haasa'an sana yaaddoo free and fair election isaan dubbatan sana isaaf yaaddoo guddaa ta'uusaa hidhaa keessa namoonni hedduun jiru hidhamtoonni kuni akka isaan gadhiisamanii waamicha godhan jechuudha Hayyu. Hidhamtoonni kun Hayyu Duree tokko malee hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman akkuma quba qabu anis quba qabu hooggantoota isaanii keessaa iyyuu hangi tokko mayoonaa hidhaa jiru jechuudha. So inni kun yaaddoo guddaa isaatti ta'eera. Kaan immoo isaan kana gadhiisuu qofaa utuu hin ta'in jedhe Hayyu Dureen hidhaadhuma dhaabuu qabna hidhaa dhaabuu qabu. Mootummaan amma aangoo harkaa qabu kun hidhaa kan jedhamu dhaabuu qaba jedhaniitu jara muranii dubbatan jechuudha karaa gama filannoo kana. Gaani gaati hidhaa sababa politikaatiin jechaadha gaa yakkamoo warra yakka dalagtuu hin taane hidhaan politikaa sababa ilaalchaaf ejjennoo politikaatiin namni hidhamuu qabudha. Durumaayyuu waggaa 30 ta'e gaamma badiin guddaan dalagamaa ture tokko kanadha. Jedhetti buufi. Maali inni kaanimmaa namni hatee namni nama jeesee namni nama zarafee agartee ordinary criminals inuma hidhamani biyyuma abbaa fedhe keessatti iyyuu kan isaan jedhani dhiibbaa siyaasaa dimokiraasii dirree dimokiraasii banna jedha dhiibbaa siyaasaa dhaabotarraa namootarraa ga'uudhaani ulaan sun hin banamu ulaa sana dhiphisaa deema. Namoonni akka isaan abdii dimokiraasii kanarraa siistemii amma jiru kanarraati akka namoonni abdiin hin kutanne eeggannoo gochuun barbaachisa yaada jedhudha yaadni isaanii. Gaba kaaniin kan isaan jabeessanii kaasanii imaammata jajjaboo 9 jiran tokko kan dinagdeeti. Imaammata dinagdee imaammata dinagdee jalatti waan isa ajaa'ibu tasfaa'ee Hayyu Dureen maal jedhani Itoophiyaan mootummaa uummataaf dhaabbate waan hin qabneef amma baraatti rakkina dinagdee keessa jiraatti jedhani. Maal jechuudha kun mootummaan accountable ta'e itti gaafatamitti dhaga'ama kan uummataaf yaadu waan hin jirree fi biyyi sun galaana iyyumaa taatee jiraatti kan jedhudha. Kan Hayyu Dureen jala haqee dhugaalumatti kun namatti dhaga'ama. Gama kaaniin
yeroo jalqabaatiif waan guddaadha kana jalatti ani namni uummanni Oromoo dhaga'ee fi dhageenyee isaan beeku addi bilisummaa Oromoo imaammata dinagdee isaa ennaa dubbatanii inni guddaan tokko nuyi kan nu hordofnu mixed economy dha imaammata olitti dabalama kamaal jechuudha kuni mixed economy kuni dargin illee jedhaa ture mallas illee hanga tokko jedha dargin gara kufaati isaatti fide kana ujoolleeti jalqabarraa warruma ajjeese keessaa tokko sababa kana ajjeese mangistuuni boodarra moonaanna'itti dhufee garuu yeroo harkaa dhumee ture homaan gargaarre. Kun jechuun gabaabaadhumatti gabaa walabaa ol makaa ta'ee oofna imaammata dinagdee ol makaa ta'ee oofna jechuun biyyichi dinagdee mootummaadhaa fi warra dhuunfaa abbaa qabeenyota dhuunfaadhaan hoogganamuu oofti jechuudha. Maal jechuudha? Private and public economy itti dabalameetu ol duukaa oofamaa jechuudha. Kan warri dhuunfaa oofan jiru isa kanarra isaan kunis imaammata isaanii keessatti bakka qabu jechuudha. Kan immoo dirqiitti mootummaadhaan ikoonomiin oofamuu qabu jira. Biyyi sun guddatee ol qixxaataa waan hin taaneef qabeenya biyyattii guutuutti warra dhuunfaatti yoo dabarsine hiyyeessi carraa ittiin jireenya isaa wayyeeffatu ijoollee isaa barsiifatu jiruu isaa jijjiirratu dhabuu waan danda'uuf mootummaan dinagdee sana keessaa qooda qabaachuu qabaa. Kajerudha jechuudha. Biyyoota baay'eetti wantoota akkasii kana hordofu tasfaa'e bakkoota baay'ee keessaayyuu ikoonomii developing ikoonomii horii jedhanii baay'een isaanii lamaan isaanii walitti makanii innichi kan dhuunfaadhaa warri qabeenya dhuunfaadhaa akka ikoonomiin sun daddafee guddatuuf inni immoo kan paabilikii immoo akka ikoonomiin sun tamsa'ee hiyyeessas gahuu fi poolisii gaddeebee amma warra humna hin qabneetti akka ni deebi'uuf akka uummanni ol hin buufneef agartee yookaan immoo qabaataaf dhabaa jidduu olqi jiru akka inni hin ballanneef kan mootummoonni baay'een ittiin eeganii mixed economy kana hordofuudhaan fakkeenyaaf kan inni ani qabadde keessaati Ibrahim maal jedhee warroonni dantaa essential services horii jedhama. Agartee warroonni dantaa guyyaa uummataaf kennanii harka mootummaa turuu jedhu. Kun poolisii guddaadha jechaa. Yaadatte yoo ta'e mallas fa'aa gaafa dhufanii jalqabanii qabeenya biyyaa gurguruutti gatta'an. Na yaadadha obboleessa Siyyaa biraa Asaffaa biraa kan jedhamutti privatization agency'tti itti gaafatamaa ta'e. Maal hojiin isaanii inni guddaan maal godhachuudha? Qabeenya biyyaa shakaashakanii gurguran. Eessa dhaqaa maalirra olee maal gurgurame namni jedhu jiru. Wanti isaan jedhamaa inni dargiin kooministiidhaa kanaa fi ikoonomiin hidhamee taa'ee ikoonomii bal'ifna jedhanii qe'ee guutuu gurguran jechuudha. Inni sun utuu hin ilaalamiin hafee maal jedhama? Itti ta'anii qofa miti. Isin akka mootummaa turuu jedheetu dubbata jechuudha. Itti ta'anii gurguruu qofa miti obbo Gumsaa. Yoo gadi fageessee ilaalte keessaawuu isa baay'ee murteessaa ta'e kan ofii isaaniitiif iyyuu binne jedhanii fudhatanii waan gurguddaa waan jireenya guyyaa uummatuu qaqqabu waan fakkeenya hamma import export elektirooniksii kana fa'aa dhaaba meegaa jedhamuun kurraaziin akka jiru asuma meegaa sana hojii wal qabsiisanii waan ofii barbaada fudhatanii boodadha sheedha hafteedha kan isaanii gurgurtaa isaanii alatti. Kan gurguramu haala kanaan waan ta'e ofuma qabuu ture dhugaa dubbachuu fi gabaabaatti yoo lafa keesse namtichi ogeessi ikoonoomii tokko maqaa isaa irraanfadhe barreesse garuu waan jedhe irraanfadhu parastatals became para party companies jedhe. Ni bara dargii parastataalii ture akkasitti kaa'ee nama Ingiliziitti tokko barreesse jedhe itti kanarratti kan isaan dubbatan dureeni gama kaaniin kan isaan kaasanii imaammanni jabaan isaan kaasanii olumaa gala lafa kaasanii tasfaa'e qabeenyi biyya keenyaa inni guddaan lafa kan namni keenya qabu waan biraa kan qabu
lafarratti dhalatee lafa qotee nyaataa lafarratti deebi'ee awwaalama. Lafuma lafti hiiroo yookaan immoo hundee handhuura jiruu isaatiiti. So Hayyudureeni kanarratti maal jedhe waan guddaadha kana uummanni Oromoo sirriitti dhaga'ee fi dhageenye isaa hin beekne. Lafti bara dheeraadhaa fi gaaffii uummattoo jiddugala gaaffii uummattootaa ta'ee ture. Kun beekamaadha bara dargii kan mootummaan nugusichaa kan jijjiirsise lafa. Achi boodallee wayyaaneen illee naa dhuftee dargii darbattu. Propagandaan ishee tokko lafa ture inni illee waan kee jira jechuudha. Inni wanti lafaa kun otoo walirraa hin citiin darbaa waan dhufeef namni keenya rakkina keessa turuu isaati. Kan Hayyudureewwan nuu jedhee kan inni irratti jabeessee ibsuu yaalanii kanaaf waan ifaa tokko lafa kaa'e. Lafti isaan jalatti mootummaa isaanii jalatti jechuudha. Mootummaa Adda Bilisummaa Oromootiin dhaabatu jalatti lafti kan uummataa ta'a jedha. Kun waan guddaadha uummanni Oromoo kana jabeesse uummanni Oromoo fi uummanni cunqurfamaan kana jabeessee jala muree baruutti jira. Mootummaa nu geggeessuuf deemnu keessatti lafti kan uummataa ta'a. Kuni fundamental change economy biyya Itoophiyaa keessatti jijjiirama bu'uuraati. Kana jechuun warri sodaatan baay'ee isaanii jiru tasfaa dhugaa qabu yoo jechuu sodaatan illee bakki sun bakka sireesii waan ta'eef namoonni baay'een hin dubbanne. Addi Bilisummaa Oromoo riskii guddaa fudhatee uummata Oromootti lafti kun deebi'ee kan kee ta'a. Kan mootummaa amma kana yeroo ammaan ifata haasofnu kanatti lafti kan mootummaati. Lafti kun mootummaa harkaa baheetu siif hirama kan kee ta'a jedha. Kuni waan guddaadha jechuudha. Lafti ati qotattee irraa nyaattu, lafti ati irraa horattee irra yaaftu, lafti ati horattee irratti ijaarrattee maatii ijaarrattee qe'ee godhattu ganda kee lafa kee ta'a jechuudha. Kun waan baay'ee jijjiira. Taxation systemii keenya jijjiiruu danda'a. Akkaataa nuyi lafaa fi qabeenya lafaa itti eegnu jijjiiruu danda'a. Akka waan lafa keessaa qofforamu akkaataa nuyi itti dhimma baanu jijjiiruu danda'a. Waan baay'ee irratti jijjiirama guddaa waan godhuuf jechuudha. Kanaaf lafti kan uummataa ta'a kan jedhudha Hayyudureen kan isaan dubbatanii. Gadi baasanii dubbatiin iyyuu malee lafa sana jalatti kan tuttuqame waa'ee uummataa population policy baay'inni uummataadhaa ilaalcha keessa galeera. Uummanni biyya keenyaa tasfaayee akkuma ati beektu irra guddaan isaa jiraataa baadiyyaati. Lafatti rarraa jecha jiruunsaa lafatti rarraa. Dinagdeen keenya dinagdee isa jalqabaati. Agrarian economy kan jedhan agartee primary qotataa yookaan immoo kan sa'aatiif gatu. Tifkattee yookaan immoo qotataa kanarra jiraata jechuudha. Warri magaalaa kee jiraatu tasfaayee walumaa gala yoo istaatiksii isaanii ilaalte dhibbantaa 1921 duwwaatti Itoophiyaa guutummaattuu kan magaalaa jiraatu. Akki 80 baadiyyaa jiraata jechuudha. Mallattoo kana nama sossobuudhaaf maali kan isaan godhan? Dinagdeen keenya maayinni adootaayii dimokiraasiin suni kan inni jiddu gala godhate maali jedhan? Baadiyyaadha qotee bulaadha jedhan. Garuu dhugaasaa ennaa ilaalle waan isaan godhaa turani saamicha magaalaa lafa gurguruu lafa magaalaa gurguruutti deeme jechuudha. Garuu Hayyudureen amma kana waan inni dubbate population akkaataa namni keenya itti qubsumatti qubate akkaataa itti servisiin namoota keenya kana ga'uu danda'u akkaataa itti guddinni dinagdee ariifachuu itti danda'u Addi Bilisummaa Oromoo jabinaan irratti hojjeta kan jedhudha kan inni indikeet godhe jechaadha. Kana duukaarra kan dhufu wanti guddaan ammas waan gurguddaa 3-4dha kan Hayyudureen dubbatan keessa waan Finfinneeti. Waan Finfinnee yeroo jalqabaatii fi dhaabota Oromoo keessaa Finfinnee keessatti galma guddaa Finfinnee keessatti fuula namoota fuulduraatti Addi Bilisummaa Oromoo Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee haadha ishee Oromiyaatti deebitii jedhan. Finfinneen Oromiyaa irraatii cittee taa'uu hin dandeessu kun balaa ammaafu namni keenya irraa buqqa'u uummanni keenya naannoo Finfinnee jiru balaa hedduudhaaf buqqaatii lafaa kosiidhaaf waan adda addaa waan saaxilamee fi guddina waaraadhaa fi wal qabataa agartee
structure agartee economic development fiduudhaaf Finfinneen biyya isheetti haadha isheetti Oromiyaatti deebi'uu qabdi kan jedhudha. Kun poolisii isaaniiti jechuudha. Maali kan isaan jedhani? Finfinnee jalatti waan isaan kaasan duraaniyyuu imaammanni amma jiru dogoggoraadha jedhani. Maaliif dogoggora isaan jedhani? Mootummaan federaalaa lafa qabaachuu hin danda'u. Kuni agartee waan dogoggoraa ta'e waan ta'eef federaalli lafa biiroo qabaatee biiroo kiraayeffatee taa'a malee lafa fudhatee taa'uun karaa miti, haqa miti, dimookiraasii miti. Kanaaf Finfinneen ganda isheetti deebi'uu qabdi. Akkuma Maqaleen agartee naannoo Tigraay jala bultu, akkuma Baahir Daar naannoo Amaaraa jala bultu, akkuma Hawaasaan naannoo Orra Kibbaa yookiin ammoo Hawaasa jala buluuf deemtu, Finfinneen adda miti. Finfinneen Oromiyaa jala buluu qabdi kan jedhudha kan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo ibsan jechuudha. Gama kaaniin waan eegumsa uumaa lafa jalatti kaasanii, imaammata lafaa jalatti kaasaniiru kun baay'ee barbaachisaadha. Gandi keenya tasfaa'e waan baay'eedhaan qabeenyi lafa isaa manca'aa jira. Gama kaaniin kunuunsumti sirnaa lafa sanaa waan hin taaneef gogiinsa lafaa fi qilleensaarraa kan ka'e gandi keenya immoo alniinoo kan jedhamu qilleensa hamaa sanaaf saaxilamaa waan ta'eef lafti keenya gara gogaatti deemaa waan jiruuf Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo yaaddessuusaa saba Oromoo yaaddessuusaa nama dinquun qabu jechuudha. Isa kanaaf eegumsa guddaa gochuu qabna lafa keenyaaf jedha. Uumaa keenyaaf jedha. Gama biraatiin immoo yoo ilaalte waggoota 27 fi ta'ee jedhamee naannoon Oromoo tasfaa'e lafti bosonni abidditti qabsiifame jira, lafti gubame jira, qeen akka inni manca'u ta'ee jira jechuudha. Kana deebisanii riihabiliteet deebisanii dhaabuudhaaf hojii guddaadha. Kanaaf uumama keenya deebinee kunuunsuun jireenya keenyaaf jireenya ijoollee keenyaa borii fi wabii waan ta'eef ilaalcha guddaa keessa gashinee hojjenna mootummaan Oromoo yoomoo uummanni Oromoodha aangoo harka isaatiin nutti laate kan jedhudha indikeet godhe jechuudha. Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo. Gama biraatiin kan inni jabeessee kaase ammas rakkoo biyya sanaa kan ta'e civil service bureaucracy biyya keessaa. Mootummaan hooggannu jalatti jedha Adda Bilisummaa Oromoo. Mootummaan hooggannu jalatti paartiin fi mootummaan gargar ba'a. Bureaucracy'n mootummaa irraati, paartii irraati, dabballee irraati bilisummaa qaba. Hojii isaatiin beekumsa isaatiin professionalism irra deebee dubbate Adda Bilisummaa Hayyuu Dureen professionalism si'a lama si'a sadii dubbate. Oguma keetiin merit based beekumsa keetiin kan ati hojjettu malee nama beekuudhaan eessuma qabaachuudhaan adaadaa qabaachuudhaan ol sassaabuudhaan hin ta'uu kan jedhudha. Kan Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo poolisiin keenya kanaa kan inni jedhee dubbate jechuudha. Kanaafuu kunillee rakkoo guddaa biyya Itoophiyaa keessa bara dargii kan ofiisii irratti itti gaafatamaa ta'anii safaa ta'uu itti jira. Bara wayyaanee immoo wayyaanee yookaan immoo hidhata wayyaanee qabaachuu qabda. Ka'ammaa kunillee hidhata akkasii yoo qabaatte malee biiroo hoogganuu biiroo keessatti qaxaramuu hin dandeessu. Ijoolleen Oromoo waggaa 27 fi miidhaa addaatirra ga'e jechuudha. Waan keessaayyuu yoo falmii bilisummaatti kan bobba'an ta'e miidhaa addaatirra ga'e jechuudha. Kun jiraachuuf hin jiru jedha Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo. Kan nuyi goonu merit based agartee free kan ta'e civil service hojii isaa kan hojjetu hojii isaa hojjetee fida. Hojii isaatiin bula namni hojii isaatiin lakkaa'ama hojii isaatiin safarama kan jedhudha. Gaba kaaniin Hayyuu Dureen kan inni dubbate wanti guddaan tokko qarreedhaaf qeerroo jedhe. In fact isa kana deebifnee employment itti deebifnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Hojii dhablummaa biyya keenya keessaa tasfaa'e gaara ta'aa jira. Baay'ee gaara ol fagaataa jira jechuudha. Inni kun biyyaaf qaanii guddaa, gidiraa guddaa, rakkoo guddaa ta'eera jechuudha. Amma kana namni yuunivarsiitii fixee hojii argatu, hojii adda addaatiin, ogummaa adda addaatiin diploomaa fixee hojii argatu, biyyi sun yaaddoo keessa jira jechuudha. Unemploymentiin isaa amma akka ta'e namni beeku jiru. Maaliif mootummaan kanatti xiyyeeffate waan hin jirre. Kanaafuu waan Hayyuu Dureen jedhe
hojiin keenya inni jalqabaa qarreef qeerroon akka inni hojii isaaf malu akka inni argatu. Ikoonomiin keenya guddatee sirnaan immoo civic service keenya qabnee qarreeniif qeerroon hojii isaaf malu. Hojii namuu akka jireenya isaa gaggeeffatuu fi mootummaan adda bilisummaa Oromootiin durfamu tattaaffii guddaa godha kan jedhudha kan Hayidureen kaa'e. Dhugaadhumatti kun fandaamentaaliidha baay'ee barbaachisaadha. Maaliif dargaggeessi irra guddeessa uummata biyya keenya keessa jiraatuuti. Kan seetti mana dhaabbatu, kan seetti hojii barbaadu, kan seetti horatu dargaggeessi guddaadha. Gara meeqa jedha gara 50 gara 60 oli ta'uu danda'a dhibbantaatti. Amma dhiyoo kanatti ni ilaalle malee yeroo tokko akka gara 65 67 amma 24 fi gadiitti kan jiran jechuudha. Amma 30tti yoo jennu. So kun guddaadha jechuudha. Kun humna guddaa waan ta'eef humni isaan kanaan hin kunuunfamiin aangoottis dhufuu hin danda'u yoo aangoottis dhufe irra turuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo, Hayiduree adda bilisummaa Oromoo qarreef qeerroo unemployment ilaalcha guddaa keessa akka galchuudha kan inni dubbate. Kaanii stakeholderii ta'uu barbaaduu isaaniiti kan isaan dubbatanii Hayiduree adda bilisummaa Oromoo waan isaan jedhanii warra biyya kanaa hundumaa wajjin hojjechuu barbaanna jedhanii oppositionii yoo ta'u wajjin hojjechuu barbaanna jedhanii nagaanii fi agartee tasgabbiin biyyicha keessa akka inni jiraatu kan gama keenyaa gumaachuu barbaanna jedhanii mootummaa kana wajjin illee agartee dimookiraasiitti transition gochuudhaan waan nu danda'amen hojjenna ka jedhudha. Gama kaaniin immoo warroota dur qabnu wajjin warroota bara dheeraa nu wajjin dabarsan warroota nu wajjin qabsaa'aa turan warroota dhugaa Oromoo dubbataa turan kan akka OSA kan immoo diaspora communities kan biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa keessa jiru hundumaa wajjin isaan kun stakeholder isaan kun qaama keenya isaan kun yeroo hundumaa waan nu goonu keessatti sagaleen isaanii dhaga'ama. Yaadni isaan fidanii dhageettii gurra laannaa gurra isaanii isaan dhaggeeffanna stakeholderii keenya kan jedhanii kan Hayidureen dubbatanii. Walumaa galatti walitti siiqamuudhaaf tasfaa'e gara imaammata sagalee amma 11tti himuu hin dandeessa akka isaan itti ka'an. Kaan irra keessaa kan mul'atan kaan immoo indikeetiivili kan isaan dubbatan jecha. Uummanni Oromoo kana irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu itti jira. Maaliif dhaabni kun bor mootummaa yoo ta'e imaammata inni namatti hime kana gurratti qabatanii kaleessa akkasumas jetteetta kan akka hojiirra nu oolchitu barbaanna jedhanii isaan gaafachuu isaan gargaarachuudha. Walumaa galatti garuu innaa ilaallee adda bilisummaa Oromoo dhugaadhumatti injifannoo guddaa jechuudha. Ka jalqabaa poolisii jalqabaa namni outline paartiin outline godha adda bilisummaa Oromoo amma nan argate jechuudha. Oduun onzaraan garan qabu tuma karaa deemanii warri haasa'amu garan qabu garuu kana gochuuf deemna kana imaammanni keenya jedhee kan uummata walitti qabee imaammata isaa himee adda bilisummaa Oromoo kan jalqabaa jechuudha. Look, that's why imaammata himuuni walga'iin imaammata himuunii fi uummata dammaqsuudhaa adda adda. Imaammanni kanan si gochuuf deema jettee kanan jijjiiruuf deema jettee kanaan na beekta kana ta'a ani dhaaba akkasitti jettee of himuu. Nama dammaqsuun immoo barrakataa jirtaati nyaatamaa jirtaati du'aa jirtaati maaf ciifta jettee waan adda addaati jechuudha. Kanaaf namni keenya illee siyaasaatti bishaataa innaa dhufu imaammataa fi dammaqsiitii adda baafataa dhufa jedheen yaada. Ani akkanan yaadutti adda bilisummaa Oromoo walga'iin inni godhe suni bishaataa karaa sirnaatti gaaffii gaafatamuu malallee kan inni deebisedha jedhee yaada. Uummanni Oromoo immoo kana keessaati babbaafatee carraa argatutti hoogganoota isaan kaan Hayiduree adda bilisummaa Oromoo akkas jedheera maal jechuudha jedhee bakka argandumaatti gaafatee bulleeffataa deemuu itti jira jedhee yaada. Ammina itti ilaala gaa walumaa galatti poolisii isaa kana fakkaata tasfaa. Gaariidha. Waa'ee filmaataas gaafatu kan kaasan isa gara boodaatti dhufnayyuuti ni mataasaa kan danda'e waa hedduu waan ittiin walitti hidhatee jiruu fi waan uummati kakaafte keessaa tokko irratti dabaluu barbaada. Tokko waa'ee Finfinneeti.
dhugumatti akkasitti ifa xaliila kan taate laangweejii ifa ta'een akkasitti imaammata qabu adda bilisummaa Oromoo lafa keewwachuu isaa waan guddaadha. Maaliif warri amma har'a aangoorra turan keessaa warri waggaa 28 darban amma waggaa 30 ta'e egaa waggaa lamatti dabalame isayyuu gaafii uummanni Oromoo hin kaasin waan dantaa addaa jedhamu tokko uumanii utuu lafarra gangalchanuu hinnumtuu bakka ga'uun saafee karaa faallaa ta'een contrary to that humnoota akka diinaa duraan hin jirreyyuu Oromoo irratti gaafii Oromoo irratti akka dhalatan taasise kun ammas akka gartuu baaldaraas jedhamu kana fa'aa akka dhalatan taasise sun sana jaarmolii warri kaanis akkasitti poolisii ifa ta'e Finfinnee irratti asirratti immoo kana afaan immoo ifa ta'uu qabu kan immoo faallaa ajandaa uummata Oromoo deemuu barbaadan akka immoo fuudhanii ololaan uummata afaan hin faajjessine kana jechuun tokkoffaa uummanni keessa jiraatu bakka bu'aa isaa hin filatu jechuu akka hin taane maanni filachuu filatamuudha yookaan immoo sabni gara biraa keessa jiraachuu hin danda'u jechuu akka hin taane imaammanni akkasii kun biyya lafaarrattu harka 100 keessa harka 95 ol kan hojiirra jiru jechuu danda'ama. Kunis Torontootti Awurooppaatti wanti faallaa kanaa warri adeemu akka fakkeenyaatti isaan kaasaa jiraniif kaasaa turan tokko keezii Waashingtan DC kana kun immoo completely adda akka ta'e maal jechaadha. Walumaa gala guutuu biyya sanaayyuu warri olaantummaan qabee bulchaaru warra bakka biraatii dhufedha. Biyyattiin guutuun ishee akka jirtu warra abbaa biyyaarraa fudhatamteetti. Kun waan reverse ta'uu hin dandeenye ta'ee jira. Amma xinnoo warra abbaa biyyaa kanas acknowledge gochaa waan tokko tokko deddeebisuu jalqaban malee kanarraa kan ka'e Waashingtan DC'n warra mootummoota naannoo sana jiran isteetota naannoo sana jiranitiyyuu elaa mootummaa federaalaa lammaffaas natti deebitees waan hangaafatanii kana fudhuu gatta'anii kutanii kennanii adda kanaaf tarmii mataa isaa danda'e jira. Warri seeraan beekuun harkaa bade malee amma sana booda maal ta'e magaalaan sun guddachuun dirqii waan ta'eef population babal'achaa deemu akka dhiibaa adeemtuun Waashingtan DC'n akka daangaan ishee dhiibaa adeemuun isheetti duraan kutamtee kennamte sanarra kan darbu hundisaa isteetota itti adeemu sana jala gala isaantu bulcha waan kennameef irra darbee dhufe. Kunu keezii gaadha the only case in the world jechuu danda'ama guutuu addunyaa irratti the only case keezii Waashingtan adda kun. Kanaaf akkasitti warri jaarmoliin warri kaanis laangweejii ifa ta'e isa amma obbo Mararaanis Dr. Mararaanis dhiyeenya kana amma dubbatanii turan yoo mirgi Oromoon Finfinnee irratti hin eegamne Yerusaalem taate isa akkasii miti kiliirii kan taate mootummaa naannoo Oromiyaa jara buluu qabdi. Seerotaa fi imaammatoota dhimmoota guyyaa kan akka barnootaa, eegumsa fayyaa, misooma infiraastructurii, justice system, nageenya, poolisii fa'aa hunda isaa'uu seera mootummaa naannoo Oromiyaa baasuun iyyuu geggeeffama. Fakkeenya gaarii tokko kan duras kaaseera ammaas Torontootti lakkoofsa kaawunsilaroota magaalaallee kan murteessu mootummaa naannoo tarmiin isaanii waggaa meeqa ta'u kan murteessu jechuun waggaa 4 waggaa 5 illee mootummaa naannoo isa waa'ee filachuu filatamu immoo ammas irra deebi'een kaasaa isaa keessaa warri gaafii uummata Oromoo dura ijaajuudhaaf jecha yeroo hunda kaasan tokko isin hin jiraachisanu kana taanaan isin keessoo ari'atanii isin baasuudhaaf filachuu filatamu irra darbee filachuu mirga filachuu bakka bu'aa filachuu irra darbee baqataan Afriikaadhaa fi Eeshiyaadhaa dhufellee ofii isaatii meerii magaalaa kana ta'uudha. Waggaa 2 dura dubartiin Eertiraa tokko meerii taate dorgomteetti baqattuuni seera akka kanaatiyyuu hojiirra oola jechaadha. Kan asirratti tokkoon Oromooti kan ka'ee ijaajjee ambaasaadara ta'uu qabu waa Finfinnee irratti. Kun waan dhaabolee poolitikaatti dhiifamuu qabuuti. Kanarraan garuu jaarmoliin maqaa Oromooti soosaan hundumtuu
imaammata ifa akkasii lafa kaa'uu qabu waa'ee Finfinnee karaa ilaaluun. Kan biraa tokko yaada bareedaadha kanatti kaaftee amma wanti duree adda bilisummaa Oromoo godhe waan bu'uuraati. Maal jechuudha? Amma gama siyaasaatti seenameera. Gama siyaasa nagaadhaan geggeessuutti nagaadhaan mirga Oromoo finna jedhameeti miti kan itti jiramu. Nagaadhaan mirga Oromoo fiduudhaaf dhaabonni Oromoo biyya keessa jiran yeroo kana kan isaanirraa eegamtu jira. Waan asifachi qabaa hin qabne waan uummanni Oromoo isaan gaafachuu qabutu jira. Tokko isa jalqabaa inni jalqabaa waan masadii duwwaa dubbadheennis inni jalqabaa poolisiin isaan lafarratti qaban maali? Waan lafaa maali? Jiruuf jireenyi saba keenyaa kan inni irratti hundaa'e lafarratti. Lafti kan uummataa ta'amu lafa akka mootummaatti dhiisu kun gadi baamee akka maayi ture nama adda bilisummaa Oromoo jedhan kun gadi ba'ee dubbatamutti jechuudha. Yeroo gabaabduu booda tasfaa'e dhaabni maqaan dhaabaa dantaan isaa xiqqaataa deema. Kan namni barbaadu maali dantaa Oromummaa maaliin argadhee barbaadaa deema jechuudha. Differensiin agartee maqaa dhaabaatiin wal loluun yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa keessatti xinnaataa dhufu. Dantaa irratti irraa uummanni Oromoo jechuudha. Lafarratti imaammanni lafaa ati qabdu maali? Inni kuni utuu buleen waliin amma kana yeroodhaan uummata Oromootti himamuu qaba. Jala geessee boorga nama milkaa'etti lafti kan eenyu ta'a? Wanti uummata agartee wanti mooraa Oromoo fi mooraa warra Itoophiyaa gargar baasu tasfaa'e. Poolisii isaanii nama zeegaa maaloo jedhamin poolisii isaan lafarratti qaban. Isaan lafa fudhatanii lafa akka garaa isaanii gochuu barbaada. Nummoo uummanni keenya akkaataa inni itti abbaa lafaa ta'uu barbaada. Lafti inni kun iyyuu ganaa deebee koba lafti kan uummataa taa'ennaa jennu maal jechuudha. Inni kun ganaa ibsamuu barbaada. Namaafi agartee qotee bulaa tokko afaan isaatiin akka isaa galutti isatu lafa sanarra jiraata quba qabaatu. Akka isaa galutti ibsuu fi qabachuu dhaabni siyaasaa dirqamatti itti jira. Lafti kan qotee bulaa ta'a. Lafti kan uummataa taa'ennaa jennu maal jechuudha. Dhaabonni siyaasaa kanarratti ilaalcha isaanii akkuma addi bilisummaa Oromoo xaliila godhe kana xaliila gochuu qabu tokko. Lammaffaa kana sifachi qabaa hin qabne Finfinnee irratti imaammata qaban ibsuu qabu jechuudha. Waggaa meeqaaf kan dhaabonni siyaasaa irratti jala dhokatanii sitti dhaggeeffatu tasfaa'e. Finfinneen teessuma addunyaati. Finfinneen teessuma federaalaati. Finfinneen teessuma Oromiyaati. Kun hundumtuu nonsense. Hidhatan qabu. Wanti inni guddaan Finfinneen eenyu jala buluu qabdiidha. Finfinneen fundamentally, historically agartee kan eenyuuti isteetii kam jala buluu qabdiidha kan gaafatamu itti jiru. Malee bar Finfinnee keessa namni tokkoyyuu ba'uun ittiin jiru. Manni tokkoyyuu namni tokkoyyuu ba'uun ittiin jiru. Tokko lammaffaa immoo Finfinnee keessa namoonni jiraatan Finfinnee keessaa representation dhabuu itti jira kan jiru. Kun dimokiraasiin representation qabaatu agartee Finfinnee keessa hojii isaa hin garuu Finfinneen fundamentally qaama Oromiyaati. Isa kana dhaabonni siyaasaa isaan kana baasanii uummatatti himuu qabu. Poolitikaa dhoksaa teessoo akkasiiti kun hin barbaachisu. Finfinneen akka isteetiitti jiraatti moo Oromiyaa jala jiraatti? Maaf akka isteetiitti jiraatti? Maaliif Maqaleen akka isteetiitti hin jiraanne? Maaliif Gondor akka isteetiitti hin jiraanne? Maaliif bakka inni kan jira? Finfinnee waan kaapitaal ta'uun ishee waan adda ishee godhu hin qabu jechuudha. Maaliif? Dhalata lafaan geographical, historical, culturally Oromoo wajjin jiraatti Finfinnee. Kanaaf Finfinneen kanarratti waan ifaa ta'e qabaachuu qaba. Waan gurguddaa lama sitti lafarratti Finfinnee irratti kaan immoo dinagdeedha. Agartee Oromiyaa kana uummanni qeerroo lafaa ba'u calluma jedhee hin qorqu. Kan inni barbaaduuf dinagdee kana abboomuudhaaf, dinagdee guddisuudhaaf, dinagdee guddisee immoo irraa bu'aa buufachuudhaaf. Imaammanni isaan qaban maali? Dhaabonni Oromoodha. Agartee hojii dhablummaa kana waa rakkoo guddaa tokko qabna tasfaa'e.
lakkoobsi uummata Itoophiyaadhaa garmalee guddate. Kun gaaffiin qabu maaliif inni gaa dimoogiraafik wannu effekti baay'ee haasaa buluu dandeenya maaf guddate isa jedhu garmalee guddateera. Humnaa oli guddaadha dimoogiraafiin keenya. Isa kana keessatti immoo hojii dhablummaan garmalee guddateera. Ikkonoomiin keenya abzoorbi gochuu hin dandeenye. Dhalata keenya dhalatoota lafaa ba'an kana ikkonoomiin keenya isaaniif provide gochuu hin dandeenye. Isaaniif kennuu hin dandeenye. Isaan hammachuu hin dandeenye. Isa kana attamitti jijjiirta. What is the policy? Maalinni economic policy nati lafaa qabu. Waanuma akkasii waan shanan tokko irratti dhaabota kana hunduma isaanii ammani qeerroon kana gaafachuu qaba lafa dhaqutti. Amma qeerroon utuma finciluu dhaabatee imaammata gaafachuu qaba. Imaamanni kee maali? Lafarratti maali gabaabduu? Lafarratti maali imaamanni kee? Finfinnee irratti maali imaamanni kee? Irra dibaan barbaachisu. Finfinnee kan Oromiyaatti dabalamti abbaan fedhe immoo Finfinnee kee jiraata mirga qabu tokko. Waa'ee Finfinneen akkuma duriitti jiraatti ka biraadha. Sagalee kooti murteessa waan ta'eef baalettiidhaan murteessa yoo ta'e lafa irratti yoo lafti kan eenyu ta'a lafti kan mootummaa ta'a yoo jedhes lafti kan Oromoo kan uummataa ta'a yoo jedhes kuni wantoota jajjaboo sadan kanarratti uummanni Oromoo dhaabota siyaasaa hudhee qabuu qaba. Maali kanatti lafaa qabdu jedhee hudhee qabuu itti jira jedhee yaada. Amma siyaasaa nagaa fi siyaasaa imaammataa agartee maal jechuudha kuni policy based politics of na yoo ta'e poolisii sana tokko tokkoon beekuun nutti jira. Namni waa maasiif hin godhu. Imaammata isaati kan waasii godhu. Beekumsa namaa mini, dooktarummaa namaa mini yookiin piroofeesarummaa namaa mini yookiin immoo poopulaaritii namaa mini. Imaammata kee tokko tokkoon uummatatti muusitti jira. Uummanni achi keessaa filata jechuudha. Uummanni Oromoo immoo kan caale kan dantaa isaa eeguu filata jedhee yaadani karaa gama kooti. Kana wajjin qabxiin guddaan ammas ifa ta'ee lafa kaa'amuu qabuu fi kan immoo yommuu kana wal qabate burjaajiin guddaan isaa warri gaaffii uummata Oromoo dura jaajuu barbaadanu hedduminaan bal'inaan irratti hojjetan tokko waa'ee afaan Oromooti beekumsa. Kunis egaa waggaa 30 lafa rakkifamaa ture. Ammallee waan gaaffii kana wajjin waliin qabneen iyyuu waliin dhahaa jiru keessaa paartiin haaraanas bahe kun amma maal jedha dhiyeenya kana ni biltsiginnaa dhaabni keenya afaan tokko miti afaan lama miti afaan 3 4 5 6 iyyuu hojjeta. Kuni gaaffii afaan uummanni Oromoo kaasaa jiru wajjin waliyyuu hin argu. Kanarra immoo darbee afaan hojii yookaan official language isa jedhamu wajjinis waliin argu. Dhuguma afaan gurguddaan kan biraa jiru kan akka afaan Tigriffaa, Somaalee, Afaar gara Walaayittaattis ammayyuu kana yommuu ta'e saayiziin isaanii considerable size jedhanu amalee ani kana sirriittan beeka beekumsa seera afaan tokko afaan hojii jedhamee ittiin moggaafamu qabu sirriittan beeka ilaalchumaafuu akka yaadaatti murteedhaaf dhiyaachuudhaaf iyyuu waan ilaalamantu jiru. Tokkoffaan lakkoofsa uummata afaan kana dubbatuuti. Akka afaan tokkoffaatti akka native language'itti akka afaan lammaffaatti immoo kan dubbatu dabala immoo isaaf isaa deema gaa. Lammaffaan guddinaaf dagaagina afaan sanaati. Literaaturii qabaadha irratti barreeffameera ittiin barreeffamaa jira ittiin dubbifamaa jira ittiin baratamaa barsiifamaa jira. Sadaffaan standardized kan ta'edha. Kan afaanicha dubbatu hundisaa'uu rakkoo malee communicate godhaa wal hubataa isa jedhudha. Haala kanaan afaan namni miliyoona 6 dubbatuuf afaan namni miliyoona 45 dubbatu walitti fidu. Tarii yeroo isaanii eeggatanii akka biyyattiin dinagdeedhaas dagaagaa adeemtuun hundumayyuu fiduu hin danda'ama. Garuu piikii gooteellee irratti mari'attee murteessuuf iyyuu kanatu ilaalamu dura. Kanaaf inni amma biltsiginnaa itti waldhaa'u kun afaan 5 yoo jenna akka paartiitti yes kan gaafatamaa jiru afaan hojii official language biyya tokko tokkotti namtichumti akka pirezidaantiitti or akka prime ministeritti biyya hoogganuu fi as ba'iyyuu afaan sana lamaan dubbachuu dirqeetti ta'a. Kana dura maal fa'aa ijaajuudhaan maal dubbatu warri mooraa sadaffaa immoo
ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana giraajuweet godhanu waajjiraalee federaalaa keessatti hojii argatanii jechuu hin dandeenye. Maaliif Amaariif naannoo isaaniitti akka hin baratamne waan taasifameef. Akkamitti akka isaanitti dhufan ilaalla. Gaafii uummatichaa kallattiin dura jaajjurra naannaanii kana miti inni beeku sun afaan hojii haa ta'u. Kana kan ta'uu qabudha. Asirratti si jaarmoliin poolitikaa achirratti waan tokko si dabalata achirratti sitti meera baay'ee itti siqeen gurra kootti qabee dhaggeeffadhe kan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo imaammata inni dubbate keessaa. Aangoonni dubbate hunduma isaatti hangumaan gammade kan afeeran jedhee yaadutu jira. Agartee afeera kan jedhe isa naa kaafte tokkoma fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee eegaan ture ka'eera, waa'ee lafaa eegaan ture ka'eera, waa'ee dinagdee eegaan ture, waa'ee population eegaan ture. Kun hundumtuu kakkaaniiru. Waa'een tokkummaa sabaa eegaan ture ka'eera. Waan inni eegaa ture keessaa kan clear ta'e akka inni ka'u kan inni barbaadu kan hin ka'iin hafe waan lamaan immoo keessa dan tokko siitu qaba. Egaati. Look, yeroo gabaabduudha kan Hayyuu Dureedhaaf laatame. Yeroo sana kan hundumaa keessatti poolisii haadhuma isaa kan biyya bulchu hundumaa iddoo tokkotti dhiyeessuun hin danda'ama jedhee mini kan kana dhiyeessuun dadhabamuu danda'a. Garuu fundamental kan ta'e poolisiin afetu jira. Tokko maal afaan atamma kaafte kana. Afaan Oromoo yoo isaan mootummaa ta'anii fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti ji'a keessatti afaan Oromoo afaan federaalaa gochuudhaaf murannoon qabamu suni dubbatamuu itti ture. Poolisii bakka adda addaatti indikeetid haa ta'uyyuu malee kiliir lafantaan qulqullaa'een dubbatamne guyyaa sadanii sun dubbatamuu itti ture. Gama kaaniin immoo imaammata biyya alaa baay'isee barbaachisaa tasfaa imaammata biyya alaa kan maalii jalqabna. Kan maaliiti akkamittiin imaammata biyya alaa kami kan nu goonu of keessaa gara diidaatti ilaallama gara diidaatti of keessatti ilaalla. Inni kun poolisii sanarratti utuu afaan tokko afaan lama dubbatamee ta'eeti akka barataa siyaasaa tokkotti nan gammada. Na gammachiisa jechaadha. Kan inni jabeessee dubbatamuu itti ture jedhee ani yaadee dhabe yoo jiraate defensive security dha. Baay'isee barbaachisaadha kun. Mootummaa isaan hoogganan keessatti defensive security maal fakkaata? Structuring isaa attamii? Philosophy isaa agartee waanuma toora lama toora sadii hin caalle wantoota gurguddoo akkasii eegeen jira jechuudha. Maaliif gargaara jechuudha? Next time ennaa poolisiin kun bulleeffamaa deemu isaan kun hundumtuutti dabalamaa deemu jechuudha. Isaan kana immoo Adda Bilisummaa Oromoo qofaa utuu hin ta'in dhaabonni Oromoo isaan kaanis afaan Oromoo irratti maali kan isaan qaban nama diirama sii dubbadhee lafa Oromoo jedhe lafa irratti Finfinnee irratti dinagdee irratti afaan fi imaammata alaa darbee immoo securityidhaaf defense rakkoon biyya Itoophiyaadhaa inni guddaan securityidhaaf defense kanana ol dhoksuu hin dandeenye. Biyyi sun rakkina guddaa kan isheen seenteef kana kun attamitti ilaalcha mootummaa ala ba'anii agartee tajaajiltuu sabaa fi kan biyyaa ta'u kan jedhu akkamittiin godha. Agartee waanni paartiin sitti mutasfaaye akkasittiin godha jedhe akkatti godhu sana sitti hima. Akkatti waan sana argamsiisu sitti hima. Uummanni immoo yeroo hundumaa yoo illee dogoggore uummanni dogoggoraa mini siyaasa keessatti kana hin beekte jedhee yaada. Ammati kana ittiin tutti uummanni sagalee si hin laatu. Yoo sagalee si hin laatiin uummanni dogoggoraa mini kan dogoggore si. Utuma ofii kee dubbattee yoo ofii kee of ilaalte malee uummata qomattaniin. Kanaaf dhaabonni siyaasaa keenyaa garasitti akka isaan guddatanii barbaanna jechuudha ammaa booda. Ammaa booda agartee loqodaan wal loluun hin jiru Oromoo jidduu sun dhaameera. Tokkummaan sabaa ragga'eera. Ammaa booda gandaan bishaaniin lagaan gaaraan wal loluun hin jiru sun dhumateera hin jiru sun lammaffaa. Amma kan nuyi dhaabota irraa barbaannu imaammata maalii qabdanaaf lafarratti maal imaammata naa qabda Finfinnee irratti imaammata maal naa qabda afaan irratti imaammata maal naa qabda agartee dinagdee irratti imaammata maal naa qabda maaliif sagalee koo siif kenna jedhee gaafachuutti jira uummanni Oromoo kanuma sii dabaluufan. Gaariidha. Nurka dheerataa dhiibaa deemaa dhaagamee sawaa'ee filmaataa kana kan hedduu wal dhimmisisuudha. Obbo Daawudis kaasaniiru
Keessaa'uu mootummaadhaaf gaaffii jajjaboo dhiyeessaniiru. Sanarra mudarbee yaada fala ta'u akka recommendationsitti haala filmaanii kun itti handilli ta'uu qabu irrattis lafa kaka'aniiru. Mee ishee irratti waan jarsa biraa hubatte nu kaa'iti danqaalee lafa namaa jiranu lamaan sadan tokkotu jira isaaniin gadi fuunee akka ol ilaaluun barbaada kan dookumentii irratti qabadde waan jaarsi lafa kaanii karaa kanaan gabaabsi nu kaa'iti itti dabarra. Waan jaarsi waan sanarratti dubbatanii waan filannoo irratti durayyuu si tuttuqee jira. Filannoon kun akka inni free fi fairii ta'u maalii afaan oromootiin maa jechuudha. Filannoon kun bilisaaf walqixxeemmaa irratti kan hundaa'e akka inni ta'u tuttuqaniiru jabeessanii tuttuqanii nama hidhaa keessa kaa'aa filannoon kun bilisa jechuu hin dandeessu. Hidhaan dhaabbachuu qaba, sodaachisuun dhaabbachuu qaba, doorsisuun dhaabbachuu qabaadha kan isaan indikeet kan isaan dubbatan jechuudha sagalee sana keessa kanatti dhageessu. Kanaaf inni guutummaadhumatti kanarratti kan isaan wanni walan. Ani garuu amma ammaatti waan deeme keessaa kan hin caqaseen qaba waa'ee filannoo kanaa waan na yaaddessuuti jira jechaadha. Tokko inni guddaan maalinni akki nu itti duula goonu dalgagalaadha. Maal dalgagala afaan oromoodhaan maal jechuu akka akki nu itti duula negative campaign maal jechuudha kun biyya faranjii keessatti uummattoonni ora negative campaign deemsisu hin adabu. In jaallatan amma biyya Niijaadhu kana keessatti yoo ati maqaa waamtee kan nama arrabsitu ta'e, yoo ati maatii waamtee kan arrabsitu ta'e, yoo ati gurraacha, ati fokkisaadha jettee kana waliin ta'e kun poolisii miti. Kun poolisii miti jibba jedhama kuni. Siyaasaa keenya keessa siyaasaa Itoophiyaa, siyaasaa Oromoo keessaa immoo addatti jibba kan jedhamu baasuun ta'e negative campaign. Negative campaign dhaabuun nutti jira. Agartee ati ilma baluuti, ani immoo ilma baluuti. Ati ilma gantuuti, ani immoo ilma gootaati. Ati ilma sobduuti, ani immoo ilma dhuga dubbeessaati. Kun hundumtuu maal godhatti fakkaate? Lola sana infilate godha jecha. Karaa nagaadhaan deemu, karaan nagaa imaammata gabaabduudha jechuudha. Kanaafuu siyaasa keessatti wanni jedhama tasfaa. Negative campaigning biyya dimokiraasiin hin jirre keessatti yoo negative campaigning kan ooftu ta'e abiddatti gaazii naquudhaa. Agartee duraanuu bari mootummaa ofirroodha. Mootummaa dimokiraatik hin ta'in ganaa transitioning godhin jira mootummaa. Isa kanatti yoo dhattee calluma jettee negative campaign abiddatti dhattee yoo calluma galtinatti ta'e dhugaan uummataa hin bada jechuudha. Maaliif mootummaan sun isa beeku godha. Kan inni beekumaa inni nama ajjeesuudha. Kan inni beekumaa inni nama hidhuudha. Kan inni beekumaa inni nama dhabamsiisuudha. Kan inni beekumaa inni walgahii si dhorkachuudha si diiguudha. Kanaaf negative campaign irraati mooraan Oromoo irraa qulqullaa'uu qaba. Negative campaigning badii guddaadha kan inni fidu. Biyya akka keenyaatti haa turu biyyuma dimokiraatikaalii guddatan keessatti iyyuu warri negative campaigning adeemsisan rakkina baay'ee keessa seenu. Kanaaf Oromoo jidduutti mooraa Oromoo keessatti eeggannoo gochuun nutti jira. Gandaanennaa nama waamtu eeggannoo gochuusitti jira. Amantiidhaan yoo nama waamtu eeggannoo jabaa gochuusitti jira. Saalaan yoo nama xinneessite eeggannoo gochuusitti jira. Agartee dabarsitee immoo gandaan ati warra akkasiiti yoo jette eeggannoo gochuusitti jira. Ati agartee warroota gantuutti maqaa waamtee ati ijoollee abaluuti ani immoo ijoollee abaluuti yoo jette agartee lolaaf qopheessuu preparing for war kan hin barbaachifne lolaaf qopheessuu ta'a. Negative campaigning irraa jabeessinee of eeggachuu qabna. Tokko kana kan na yaaddeessu jechuudha. Gama kaaniin gama mootummaa sanaatiin ammalleen deebee bakka kaleessaatti kufuudhaaf mallattoolee agarsiisaa jira. Amala isaa kaleessaa agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf nama karaa deeman qabanii hidhuu, maafa walga'iin addanatti hin ta'u jechuu, ganda kanatti waajjira hin banattu jechuu, abalu biyya kana asa seenuu hin dandeessu jechuu kun
amala diktaateraa amala Mallas Zeenaawii bara dheeraadhaaf hojjete jechuudha. Isa kanarraati innillee mootummaan kunillee wayyaa'uu qaba. Isa jedhe sanatti deebi'uu qaba. Maalinni kan inni jedhe yoo sagaleedhaan mo'amne furtuu mootummaa isinitti kenninee deemnaa jedhan. Isa kana irratti jabaatanii isa kana dhugaa gochuu qabu. Agartee humnaan securityidhaa fi waraana bobbaaftee yoo kan waluta filmaata minigaa kun filmaadhaan ta'u kuni deebiitti fincili namaan jechuudha. Uummataan qeerroodhaan qarreedhaan kun na yaaddessa jechuudha. Lama naaf jedhe. Sadaffaa immoo kan nuti baay'isee na yaaddessu mootummaallee dabalatee dhaabota Oromoolee dabalatee naannoo amma komaandii poostiidhaan bulu kan dubbatan hin qaban poolisii hin qabaniif naannoo sanaaf. Sigalee maali kan isaan godhan fakkeenyaaf dhaabonni Oromoo naannoo sanatti maal gochuuf deemu yoo mootummaan kun naannoo kanatti elekshiiniin hin deemu jedhe dhaabonni kun maal godhu maali alternatiiviin isaan qaban. Uummata naannoo kanaatti maaf dhaqanii ittiin dubbanne tokko kan lammaffaa komaandii poostiin kun hammamiif deema. Dhaabonni siyaasaa maaf hin gaafanne. Where is the representation? Eessa anatu akkasi bu'a jechuun. Ganduma nagaan jiru keessa adeemtee agartee bookkisaa yoo oolte qaamni kee inni kaan immoo guddaan lafti guddaan agartee komaandii poostiin yeroon isaa hin beekamne. Yoomnuma komaandii poostiin kun tokko kana lammaffaa komaandii poostiin kun eenyu ajaja? Eenyu ajaja fakkeenyaaf dambii komaandii poostiitti tasfaayee biyya komaandii poostiin dhaabbatutti agartee warri federeeshiniidhaa ol ga'anii yookaan immoo paarlamaan akka bakka bu'a isaatti akkatti komaandii poostiin kun ajajamuufi akka inni itti to'atamuufi mirgi dhala namaa naannoo sanaa innaa komaandii poostiin kun jiru akka inni itti ilaalamu kan abboomu kan to'atu qaama irratti shumu. Amma inni kun qaama hin qabu. Waraana takka garaasaa bulchaa jira biyya Oromoo. Isa kanarratti namni paartiin tokkoyyuu waa dubbate hin jiru. Egaati imaammanni kun inni kuneessa dhaqata elekshiin attamii oofuuf deemu ni jedhu na yaaddessa jechuudha. Waan shan waan jaati jira garuu ammaaf isaanuma kana sadan yoon jedhe sa'aatii kee qoobsachuu naa ta'a jechuudha. Gabaabaalumatti negatiif kampeenii fi wantoota kana fakkaatanirraa of eeggachuu nu barbaachisa. Kanaan achi deebinee harka diktaatarii keessa akka hin buune yaadda. Anu dhugaadha sa'aatiin urkaa dhiibaa raamma dandeenyetti cuunfine waan gaaftetti dabaluu qaba. Kuni wanneen ati kaafte keessaa waan karaa mootummaatiin gadi baba'aa jirudha jechaan yookaan immoo humnoota biyya bulchaa jiran paartii biyya bulchaa jiruutiin wanti kun gabaabaatti kaa'uudhaaf waanuma akka tarsiimootti akka imaammata jaarmolii mormitootaa itti to'atan jechuun ukkaamsanii sochii isaanii ittisanii limit taasisanii tarii sagalee uummataas gara sana adeemu limit gochuudhaan waan akkuma imaammataatti baafatanii walii dabarsaa jiran kun immoo irra caala isaa walgahii irratti kan murtaa'edha. Fakkeenyaaf maal argee kunila itti gaafatama godinaa tokkootiyyuu warra isa jala jiranuuf gadi facaasa sadarkaa aanaa sadarkaa gandaatti jechaadha. Isaaf immoo gubbaadhaa dhufe jechaadha. Maqaa isaa wajjin hin qaba nama kana maqaa dhabuun barbaachisu malee nan gaafadhe namni kun eenyu jedhetan warra naannoo sana gaafadhennaan kun itti gaafatamaa dhimma akkasiiti godinaa kanatti naan jedhanii gabaabsee TA Ingiliffaan maqaan namicha kana abbreviyeeshiniidhaan Oromoffaan taa'aadha. Maal jedhaa dubbisee ka'eetiyyuu tokkoffaadha. Walga'iin isaanii jechaan jaarmolii mormitootaa mata dureen isaayyuu sochii paartilee mormitootaa bifa adda addaatiin taasisaa jiran irratti kallattiin hojii armaan gadii haa hordofnu jedheetu jalqaba. Tokkoffaa walga'iin isaanii bifa hiriiraa irraa galmatti akka daanga'u waan akka walga'ii malee waan akka hiriiraa akka geggeeffachuu akka isaan hin dandeenye gochuu jechaadha. Lammaffaa karaa ijaarsa keenyaatiin namni heddummaatee akka hin baane amma danda'ame hojjechuu. Sadaffaa caasaan keenya akka hirrifanne caalmaatti jabaatee akka hojjetu onnachuu. Arfaffaa qaama hirmaatu adda baafachuun
yeroo itti aanu qoqqoodnee irratti hojjechuun deebisu akkam baanis walgahii waamanis maal akkam baani gochuu jechaadha. Shanaffaa ajandaa isaanii sirriitti baruun irratti hojjechuun fashalsuu. Jaaffaa miseensi keenya galmatti argame bakka isaan walgahii geeffatan jechaadha. Galmatti argame gaafii jajjabaa akka gaafatuu fi gochaa isaanii saaxilee akka uummanni jibbu taasisu. Kuni tokko kan biraa walgahii mootummaa naannoo Amaaraa geggeeffatedha. Walgahii kana irratti eenyutu hirmaate qofti gaafii guddaa kaasa obbo Kumsa. Ministeera ittisaa keessaa hirmaatanii, boordii filannoo keessaa hirmaatanii, warra dhimmoota haqa, dhimmoota seeraatu hirmaate. Achi keessatti wanti guddaan jedhame keessaa walumaa galatti kunis akkuma filmaanni sun itti to'atamuu danda'udha gama isaaniitiin. Sana keessaa tokko inni humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaa yuunifoormii humna ittisaa itti uwwisuudhaan keessaa'u jedha maal jedha የምን ቀጣና የስጋት ቀጣና ማለትም ኦሮሚያ ክልል እንዲሰማሩ ማድረግ ሰደፋን ሙሳማ ሰደርካ ፓርቲ ትከም ባይዳ ኩኒሲ ወራ ኮማንድ ፖስት ጀላን ኬሳ haala tokkoon haalli isaan hangalu naannoo Gujiitii fi Booranaatti mormitoonni akka waajjira banatan dhiyeesseetiyyuu keessaa garuu adda bilisummaa Oromoo haala kamiinuu naannolee kanatti akka waajjiran banan warra KFO'dhaa fi warra PBO akka banatan taasisu. Sabaaf sablammoota naannoo sana jiran daangaa darbame Marsaabiitidha. Gabarnaroota Marsaabiitii waliin mari'annee sabaaf sablammoota naannoo sana jiru hundayyuu akka dhaaba kana irratti kakaafnu akka keessaa warra kanaan dura hidhattoota wabootiin miidhaman jedhaman kana warra garbaa kana fa'a irratti kakaasu waan jedhu waan akkasiiti kana gabaabumatti kun silaa bal'inaan kan dubbachiisudha. Maal jechaadha kun maaliif qophaa'amaa jira immoo wanta akkasii hojjetamu karaa biraa bukumsa kan minimaanni boordiin filannoolee ifattas bahee dubbate warra duula filannoo jalqabanii gaggeessaa jiru jedhaman keessaa tokko biltsiginnaadha jedhee paartii olaantummaadhaan biyya bulchaa jiru. Sana keessaa fakkeenyaan kaasee walgahii gurguddaa lama galma miliineemii sanatti gaggeeffame. Tokko walgahii dargaggootaa muummicha ministeeraatti irratti argame dubbate, lammaffaa walgahii dubartootaa. Lamaan isaaniiyyuu caasaa Ihaadig faana bu'anii waamamanii. Karaa biraatiin duula kanaaf humnaan gorra jiru kun caasaa isa durii sana caasaa bulchiinsaa faana bu'ee risoorsii uummataa, risoorsii mootummaa itti gargaaramee walgahii isaan gaggeessan kun amma dargaggootaaf kan dubartootaa nageenya malee mata mataatti birrii 300 kaffalameef jedhan guyyaa tokkoof. Eessaa dhufe kun tarii yeroo nurkaasaa madha malee boqomsa waa'ee yeroo nume waan tokkitti hafte tokko maal inni tasfaa'e rakkoon jiru wanti beekamu itti jiru siyaasni morkii yaadaati. Yaadaan mo'atte jechaadha. Yoo siyaasaan immoo jettee deemte yaadaan mo'atta. Yaada kee kanadha uummatatti himtee uummata of duuba iraysita. Inni yaada kanammoo qawween inni ittisu. Agartee security'n inni ittisu qawween inni ittisu immoo qawween yaada immoo yeroo duwwaa ukkaamsuu danda'a malee. Kanaafi inni mootummaan godhu akkuma jirutti ta'e yaaddoon guddaan ani lafti badiin jiru jedhee ani yaadu amma ammaatti waggaa tokko walakkaa yerootu badaa ture. Amma fakkeenyaaf seera duulaa campaign principally qaba campaigning tokko biyya akka keenyaa keessatti keessaayyuu biyya transitioning democracy jedhamu kana keessatti biyya reefuu gama democracy yookaan seerri duulaa ifa ta'e jiraachuutti jira. Agartee seerri duulaa fakkeenyaa fi waamicha lolaa akka hin taane of eeggannoo gochuu nu barbaachisa. Agartee uummata meeshaa dhablee meeshaa maleeyyiitu miidhama waan ta'eef seera duulaa seera agartee duulaa akka waamicha duulaatti waamicha lolaatti akka namni hin hiikkanne eeggannoo gochuu nu barbaachisa. Every time isa kana silaati kan tokko lama sadii afur jedhee baasu boordii filannoo kana ture jechuudha.
Amma rakkoon guddaan eessaa ka'e boordiin filannoon kun iyyuu indipendentiin isaa gaafatamaa jira. Inni iyyuu bilisaa kan jiru. Egaa okay yoo inni bilisan ta'in alternaatiivni kan biraa filmaanni kan biraan maaliree kan jedhuufi kanuma jiru kanaan mana ijaarraatu itti galamee jira amma akka gabu kana waanuma jiru kanaan mana ijaarraadha malee boordiin filannoo kunillee bilisa kan jedhee namni itti amanee jiru hin jiru. Kanaaf waanni dhaabonni Oromoo godhan isa jalqabaa seera filannoo kanarratti dhiibbaa gochuu qabu. Fakkeenyaaf kana tapha jette riisoorsii mootummaatti dhimma bahamee agartee oppositionii yookaan immoo morkitoota irratti ani morkitoota kanayyuu hin jaalladhuuti baay'inni mormitoota irratti duula gochuun karaa akkan ta'in seeraanillee nama gaafachiisaa akka ta'e seera filannoo sana keessa gattaa'uutti jira jechuudha. Seerri filannoo fakkeenyaaf untouchable kan ta'an kana dhimma kan fakkeenyaaf security uummataa gaaga'uu danda'u kan jedhaman. Wantoota akkasii yuuzii gochuu hin dandeessan dhimmoota akkasitti dhimma ba'uu hin dandeessan balaani agartee filmaata caalaa nagaan uummataa barbaachisaa tasfaaye very important. Kanaafuu isa kanarratti amma fakkeenyaaf dhaabonni sadan nuyi amma qabna jennu kunis fabaa'oo fabaa'oonis clearly waan irratti duulanuu oliin fakkeenyaaf amma dhiyoo kana policy on the run itti faranjiin maalinni concession election kan jedhamu tokko fa'aa dubbatamaa ture. Maal jechuudha? Concession election kun jechuun maal jechuudha? Eenyuti ganda kamii ba'a? Attamitti ba'a? Maalirratti olii galan? Sagaleen kun attamitti hirmama? Kana hundumaa namatti hin himne jechuudha. Kun gadi ba'uu barbaachisaadha. Namni kana beekuu barbaada. Namni kana hubachuu barbaada. Agartee anguma mootummaatti jiru sana accountable goonu. Ofii keenyaas immoo accountable ta'uu nutti jira. Kan keenyas accountable ta'uu bari dimookiraasiin nama hundumaa hojjetaa tasfaaye tokko hojjetee tokkoof hin dhiisu. Nama hundumaa walqixxee hojjeta. Kanaafuu dhaabasaaras uummanni Oromoo dhaabasaaras sirriitti gaafatee waan barbaadu irraa argata. Mootummicha immoo hudhee qabee anoo dimookiraasiin barbaada jedhee mootummicha immoo cafaqee qabuu qaba. Anaani sagalee koo hinatiini sagalee koo irratti dhiibbaan godhiini ani nama hundumaa dhaggeeffachuun barbaada ennaa namni dhufee natti haasa'uu barbaadu nama narraan ittisin jedhee uummanni immoo ol ga'ee kana giduu qaba. Garuu ennaa dhaqee dhaggeeffatu sana gaaffii gaafachuu qaba. Maal ati imaamanni kee lafarratti? Maal ati imaamanni kee afaan irratti? Maal ati imaamanni kee finfinnee irratti? Maal ati imaamanni kee waa'ee komaandii poostii irratti jedhee gaafachuu qaba. Kun baay'ee barbaachisaadha. Waanni komaandii poostii kun amma dhaabonni Oromoo maal godhan? Hin baqatu waa'ee komaandii poostii tasfaaye. Hin dubbatan. Irraa baqatu namni ibsa baase bilisummaa Oromoo duwwaan dhiyoo kanaan ibsa. Hin baqatu jechuudha. Waan komaandii poostii dubbachuu hin barbaadan maaliif baqatama? Utuu manni du'uu maaliif baqatama? Utuu manni gidirfamuu maaliif baqatama? Imaammanni isaanii maali? Maal mootummaa wajjin fakkeenyaaf maal hojjetan? Maalirratti haasaa waa'ee komaandii poostii kana haasa'uu isaatti jira. Kun hundumtuu ifa ba'uu qaba jechuudha. Kanaaf dimookiraasiin alas siinis hunduma keenyas accountable godhaa deema. Kan gam tokko duwwaatti hojjetu siin jechuu maafanii galatoomni. Gaariidha. See xumuraa ati kan jette kan jirtu waan xumuraa tokko qabxii tokko kan uummanni keenya hubachuu qabu irratti illee mari'achuu qabu wal gaafachuu qabu tokko kaasee darbu barbaada. Asummaan maali? Waa'ee maallaqaati. Waa'ee faayinaansii tokko kumsa. Kan amma kakaafne hundisaa walga'iin gurguddaan waamamu aballii kaffalaa ofii isaaniitti sadarkaa guutuu biyyaatti ormaan naannootti godinaatti walga'ii paartii gaggeessan hundasaa maallaqa uummataatiin tokko kanarra darbee horiin guddaan kan ba'aa jiru miidiyaa irratti miidiyaa bituu irratti horii guddaa dhangala'aa jira. Kunis sagalee uummataa ukkaamsuudhaaf. Kanaaf fakkeenya gaarii aangawaa guddaa tokkotu waajjira muummicha ministeeraa keessaa itti gaafatamaa quunnamtiitti fakkaata. Gaazexeessitoota biyya keessa jiran lama waame darabeedhaan tokkicha miti. Amma biyya keessa jiru. Tokko jalqabarra doorsisuu barbaade independently hojjetaa waan jiranuuf ittaansee akka wajjin hojjetan gaafate ifatti
lamaan isaanii gaafii kana dinnaan sadaffaratti immoo doorsitootti deebi'ee isaan hin barreessanii baasanii jettee miti kun hin barreessan lamaan isaaniiyyuu gama isaatii waan irra gahe kana horiin guddaan achirratti ba'aa jira haala kanaan afaan faajjii burjaajii guddaatu uumamaa jira kan uummatichi hubachuu qaba. Kun hundumtuu waan ta'uuf uummanni kun filmaatattiin as adeemtu kun akka carraa guddaatti kan laalamtu kun wareegama itti kaffale uummaticha beeka kan saatii kanaafuu kaayee diffeenni godhachuu qabaadhaaf. Egaa maallaqoonni akkasii kun eessaa dhufaa jiru asirrattis waan dhiyeenya kana dhageenya jira. Kaampaaniilee dhuunfaa gurguddaatiyyuu horii lakkoofsaan jedhamu jooniyaadhumaan safaranii kennaa jiru kan jechisiisu. Fakkeenyaaf kan miliyoona 100 fa'aa kennetu jira Nimrook jedhamu manneetii baankii dhuunfaa warra boba'aa kana fiwulii kana fidee biyya alaatii galchee distribuut godhu construction companies import export miliyoona 50 miliyoona 20 miliyoona 10 miliyoona 5 walumaa galatti birriin biliyoonni 1 biliyoonni walakkaan akka buufamu saganteeffamee irra caalaan isaa galeera jedhama. Gaafii guddaan uummaticha asirratti gaafachuu qabu. Horiin akka kana jooniyaan fuudhamee kennamu eessaa dhufeeti? Akkamitti argame hammaarraa waggaa 28 darban saamichaanii? Amma wanni akka sammaranii kennan kun akkamitti moodeeffachuu fi sirna saamichaa sana amma inni kennu kun fudhachuu eeggata. No doubt. Isa kennan irratti dachaadhaan deeffachuudha. Waadaa waan seenameefiif akkamitti lafa kana maaloo kana eeyama kana ulaa biyya alaatii galchuu qaraxa malee kontiraata maallaqni sobaatti nyaatamu kennuudhaan akkamitti akka saamamaa ture uummatichi hin beeku. Ammas kanatti fufuudhaafi danda'amaaree biyyattiin hundi kun waan akkasii kana entertain gochuu dandeessii kana booda jireenya gadadoo mashaqqaa amma kana diippita irratti akka kanaan inni kennaa jiru kun amma siistamicha walumaan ta'anitti fufsiifachuu waan ta'eef balaa guddaa biyyattii gadadoo keessatti qabee hidhee kana hubatee ammayyuu gama isaatiin uummanni kun waan ammarraa kanarra ga'ame kana bakka jiru ka'ee ittifachuu isa barbaachisaa. Kun jaarmolii poolitikaa warra mormitootaa jedhamutti dhiisuun barbaachisu. Waan akkasitti adeemaa jira. Carraa argamu hundatti gargaaramee ka'ee gaafachuu ka'ee falmuu. Jeetu itti dabaluu barbaade yeroo waan nurkaa dheebee carraa siin kennu beekumsa dhiifamaa wajjiniin har'aaf nu haa ga'u. Yeroo keetii baay'ee galatoomii nagaa ta'e nu jiraadhu jedha. Oromiyaa maqaa Oromiyaanis neetwoorkiin maqaa sagantaa hubannaatiin ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaatii wajjin ta'ee galatoomi siin jedhaa nu jiraadhu. Nagaan turii jiraadhu. Dallaa koona jajjabeessi, dallaa koona jajjabeessi. Allaattii suna kaseene, allaattii suna kaseene. Garaan koo suma maraata, garaan koo suma maraata. Magaalatti walloo haan fageenya beekne. Jalle magaan walloo siyaade jaalalloo hayi. Bona ilma walloo siyaade jaalalloo hayi. Jalle magaan walloo siyaade jaalalloo hayi. Bona ilma walloo siyaade jaalalloo hayi. Nandeema kamisee. Yaabagaleebiya yaaddo maraachise nandeema ganda warraafiidhu yaabareedduutiya halkan rafeen bulu.
walloo jaallee maqaan walloo si yaade jaalalloo hayyi. Buna ilma walloo si yaade jaalalloo hayyi. Amma jalaa badii kottuu finfinneetti taa'ee tasii eegaa ijaarsa boorotti. Amma dhufaa jira qophaa'ina eegi jaalala ijoollummaa turee sana beeki. Amma jalaa badii kottuu finfinneetti taa'ee tasii eegaa ijaarsa boorotti. Amma dhufaa jira qophaa'ina eegi jaalala ijoollummaa turee sana beeki. Kottuu beessa lalaa kottuu beessa lalaa kan ajjeetu kun jaalala kan garaa